Fiilmii afaan Oromoo ufii kiyya adda kiyya taa'ee eebbisiisee galee sinimaa keessatti nama dhabeen nama seenaa akkasiifaa qabu jira. Kootu gara waaree aartiitti jechuudha. Bro bakka teessif nu dhabnee dhaabbataan turre odeensi galma hangas ga'u keessatti jechuudha. Yaadi warraaqsa ajaa'ibaa wayiitu ture baay'ee masi dinqisiisaa yeroon sun jechuudha. Baay'ee golden time bakka. Namni jaalladhu dubartiin jaalladhu wayi mootummaa waaqaatti ni gala. Dubartiin jaalladhu wayi na duukaa achitti hin galti. Yoo qulqulluu taate jechuudha. Achi dhaqee yoon ishee wajjin hin jiraadhu ta'e achitti immoo ishee wajjin jiraachuu hin danda'u. Maallaa godhaa waan heduu yaade. Cubbuu guddaan hojjedhe. Sammuun koo akkamitti akka inni kana yaade isuma dhugaa jechuudha. Kiristoosii isa booddee ammaalan taa'ee dheefasaa gaafa nu yaade qabu. Nama baay'ee jaalladhu achitti gaafa nu biraa dhabu yaada sana qabu garuu hafuuraan waan kana naasa'u dhiisa. Cubbaa waan ta'e bakka. Danda'e qashtii nama. Yesuus Kiristoos. Garuu sababaan baay'ee ishee jaalladhuuf hin kun dhugan ta'e. Kanaafuu nama tiyaatiraa akka hundumatti jaallatu. Tiyaachuu sodaatu. Boonuu qabdaa gaafa karaa kanarra deemu. Laphee dhiibee dhugaa rabbi. Laphee dhiibee nama osuma keetti deeman miti. Ofitti amanii deemee jechuudha. Yoo yaarka fuunee akkam jirtu hordoftoottiif kabajamtoonni Kuush Poodkaastiif maatii taatan marti keessan har'aa keessummaa keenya marsaa torbaffaa qabannee dhufneerra. Keessummaan keenya har'aa nama aartii keessa jiru irratti gaafa xiyyeeffatu ogummaa danuu nama qabudha. Namni kun eenyu kan jedhuu fi gamanumaan hiiro. Amma yoonaatti namoota nuti waamne keessaa nama jabaadha. Sunni namoota danuu oomisheera. Barsiisaa tiyaatiraadha. Akteeradha. Yaa miidiyaa maal jedhu warri miidhafa influeensariidha maal jedhu. Nama akkasiidha jechuun nama ogummaa danuudha. Yaa maqaa isaa isumarraa kan dhageenyu ta'a. Jalqaba irratti garuu maqaa kee dhaga'uutiin dura baga nagaadhaan dhufte maqaa kee nama siif moggaase. Bishaaniin dhugaa. Hin danda'amu miti? Hin danda'amu. Bishaan dhugaa. Maqaa koo nama naa moggaase. Maqaa baay'een qaba. Wabiin jira. Mubaarak jira. Kan biraas jiru. Kanuma lamaan irraan dubbadha. Ka biraa sana seetu nutti himte. Iccitii kamii harkaa qabdaati? Mubaarak yeroo baay'ee namni wabii dheesiwa sooshaal miidiyaa irratti. Sooshaal miidiyaa irratti waan gaafa naasa'uuf jedhu afaan koo gara Mubaarakitti fiiga. Maaf akka ta'e hin beeku garuu. Isa yeroon si adeemsa maaf akka fiigu? Maaf sitti fakkaata si? Jechuun yaa umuriitiin xiqqoo baay'ee ol gadnu baannullee abbaa keenyadha. Jechuun yeroo artii yeroo barannu sanatti waan nu barsiisaa tureef Mubaarakii waan beeknuuf natti fakkaata jalqaba. Akkasuma iccitii biraan qabuuti. Normaalii wabii harmee kootu naan jedha. Tarii yoo isa qorattee irra geessee ta'ee jechuudha. Maqaa harmee koo naa baasteedha. Wabii koo jetti wabii jireenya koo naan jetti harmeeni. Kanuma iccitii biraan qabu jechuudha. Sara darbee wabii aartii Oromoo. Akkuma maqaa jechuudha. Kanaafuu har'a namni nu wajjin jiru akkuma isin argitanii nama nu qaraa turedha. Madoo shalatu si qaree. Har'a nama nu qaraa ture qabannee asitti dhiyaannee irra haalli guddina wabii akkam? Haalli guddina wabii maalidha? Simpli nama guddate jechuudha. Akkamsiin jedhu duuba deebi'ee maawwasaa saba alፈልግም. Haaluma salphaa wayitiin nama guddate jechuudha. Maatii isaa gidduutti maal kolfaa matabachaa burraaqaa nama guddate jechuudha. Nama jeequn turre? Akkamii? Ifa laanta. Fakkeenyaaf daa'imni tokko gaafa dhalattu hin dhalatti ni guddatti wabiin irraas jira. Yeroo ijoollummaa sana maatii keessatti nama akkamii turte? Nama rakkisaa. Seriously gurbaa baay'ee rakkisaan ture. Baay'ee jechuudha. Amma jechuu gahaan jechuudha. Obboloonni koo harmeen koos jechuudha. Even seenaa mudannoo xixinnoo wayiin qaba.
naa eeyyamtaanan isiniif hin Waayina isa barbaanna hundaan yeroo ijoollummaa mudannoon jiraate jennaan baay'ee nutti tola. Baay'ee rakkisa guyyaa ta'ee harmeen koo eessumni koo biyya Arabaatii dhufee maalidha haajii ta'eeti kan inni dhufee hajjee jechuudha. Nuti maatiin keenya shamarrantu baay'ata maatii keenya keessatti shamarran shan booda waan akkasiiti dhiira tokko kan argatan maatiin koo ani immoo lammaffaarran dhaladhee jechuudha. Namni torbaffaadha maatii koo keessatti jechuudha. So gaafa inni deemee deebi'u nuti lama taanee irra baay'ee magammaddee haati koo isa bukkee nu geessite. Gaafa isa bira dhaqnu lakkeen beekta daa'imti gaafa dhufu maal karameellaa bitanii kennuu fi karameellaa dastaa wa'ii bitanii fidanii dhufan. Haati manaa eessuma koo qabdee dhufti karameellaa kana jechuudha. Nan ilaaleen keessummaa sana dagadheen jira xignaadhaas silan ta'ee fi forgeet godheen fokasiin koo maalidha karameellattii sanarra jira jechuudha. Daa'ima isaaniitiif dursanii kennan qawxii arakku. Bakki isinitti agarsiisu bu'een bakka nan boo'ee lafarra deeme maal taate Inni mattu. Inni waa tokko hin dubbanne jechuudha. Eegaa soddoma akkasiin taa'ee ergan boo'ee booda maalidha maaltu ta'ee jennaan dursa maaliif daa'ima kanaaf kennitan karameellicha maa kanaa kennu diddani. Isa booda amma irraa fuunee sii kenninu laman dursa maatti kennitan amma harkaa fuunee sii kennina rakkoon qabu dhumma. Dura maatti kenname isaatti maaf laattaniif. Isa booda daa'imattiin karameellaa nyaachaa jirti suuta jedhee maatii biraa ba'een nan eeggadhe amma isheen gadi baatu jechuudha. Eegeen quba koo asitti kaa'een afaan ishiitii fudhadhe daa'imattii jechuudha. Gurbaa rakkisaa wayiin ture normaalii baay'eema jechuudha. Maatiin rakkistaa jechuudha. Baay'ee. Harmee kee keessumaa. Humna walitti isaan ala dandeettii suufuu saree nama koo qaba jedhee yaadu normaalii. Waan harmeen koo keessee arsitti waan hin dhaladhee fi beekta micciirraa yookaan cuukkoo jechuudha. Lafa isiin keessee lafa isiin itti dhoksitee fuunfadhee hin baasa bakka jiru jechuudha. Galgala yoo galte wanti wayii keessaa hir'ateera. Wayii keessaa fuudhee hin jira. So baay'ee mucaa rakkisaa wayiin ture. Yeroo sanatti hamma dawaa aadaadhaan natti fuudhutti jechuudha. Bakka dhukkubsateera bakka nagaan qabu. Kubbaa baay'een jaalladha ture. Qomni koo bakka kana tarii cabaadha kaameeraa maaliin agarsiisiin malee qomni koo xinnoo intiniidha. Kubbaa baay'een jaalladha. Dabtara koo achi meedaa irratti bittiin seenii guyyaa guutuu taphachaa ooleen galgala reebamuudha bakka abbaan kun reebaa yeroo hundaayyuu jechuudha. Jaarsummaatiin galamu akkasumatti waan galamuu miti. Maqaa isaa dha'uun barbaadu ittiin naqa galgala akkana balleessee hin jira. Mana barumsaa hin deemne abbaan kun reebuu danda'a. Kanaaf ijaarsa ta'iitii nageessiin jedhaan nama ollaa keenyaadha. Inni fuudhee nageessaa jaarsummaan irraa dubbateen irraa haasa'een nagalcha boruu sittiin deebi'ee iftaanis sittiin deebi'aman isa booda dawaa natti fudhan. Kan ammayyaa jechuudha. Bakka sammuun tuqameera nagaa miti. Gurbaan kun jedhanii so nama rakkisaa wayii ture jechuu barbaade walumaa galatti. Yeroo sanatti akkas taanaani daa'ima maatii rakkisaa ture keessaa bakka. Hangaruu akkas hin turre yeroo sanatti yeroo hin beeku. Hin sobii. Maatii baay'een hojjedhaaf. Dhugaa. Rabbi. Etuun hin eebbifamin bulee hin beeku. Qe'oon guddadhe akka keen ta'a. Yeroo sanatti jechuudha. Durbas hin qabnu mana keessa. Bakka durbaanatu hojjetaa fi yoo achi mana guddaa keessa namni biraa eessumni koo jira yoo achi ijoollee hangafi koo jira yoo isa qo'ataara ta'e ijaan qo'addu harmee koo naqee hojii gargaara yeroo sanattani hin jeequllee guyyaas. Ergaa daamaa dhuftee qannoo ta'e malee maqaan kee qananii ture. Qananii. Miti jechuudha waayisee. Ijoollummaatti gaarii ta'uun gaarii miti. Akkas jechuuni. Amma dhufanii jallatu miti. Amma dhufanii jallatu amma yerootti waan nama guddaa ta'e taati immoo. An jallaadha jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Kanaaf ijoollummaatti gaarii ta'uun gaarii miti jechuudha. Akka koo gaafa taatu eebbatu si qajeelcha waayisoo eebbifamaa gaafa dhuftu maal akka kootti akkatti qajeeltaa jechuudha. Ati yeroo sanatti jeeqaa turte garuu saaba si jaallataniif saaba si eebbisaniirullee. Hin qaban kaa ilma dhiiraa baay'ee waan hin qabnee fi dirqamaa kunuunsuun jechuudha. Kanuma dhufte kanaayyuu jechuudha. Mana barnootaa.
Mana barnootaati. Barnoota irratti. Barataa cimaan ture. Baay'ee maal akkasitti ulaaltee beekuu dandeessaa. Akka kutaa fakkeenyaaf ijoolleen akkamitti fakkaate yeroo kutaa gadii maatiin hin jajjabeessu maal godhu barnoota hin dubbisu achi ol siqanii badu. Ani waan si ajaa'ibu hamma kutaa afuriitti daddab የሚባል ተማሪ ነበርኩኝ. daddab donqoro. Bakka waanuma tokko nama hin galleef jechuudha. Homaa otoo itti himtee kan bishaan dhagaa irratti gaafa jigsite kan dhaabbatu miti waa barbaadu duratti naan galu. Warri ijoollee shamaraa kana maal geessu yeroo sumarraa waan ta'eetu jira namni isaan wajjin kan hin deemu maaliin jedhu maal waan akkasii jira otoo hin taane gara jaalalaatti otoo hin taane jira miti bakka isaan duukan deemaa badaantiin hin qabu barumsa dhimma isaan qabu kutaa shanaffaarraa eegalee garuu bakka waan hin ta'e hin beeku. Jireenyuma addaa wayiitu afuruma addaa wayiitu gara jireenya kootti bakkifame jechuudha. Akka gadhiifame nan jijjiirame bakka amma xumuraatti namni barataama jedhamu sanaan ture. Sadarkaa barnootaa irratti fakkeenyaaf eessatti barattee akkuma namni baay'een si beeka. Namni baay'een si beeka. Namooti hin beekne immoo jiraachuu danda'u wanta hojjettu barnoota kanarratti barnoota eessatti baratte? Barnoota kan hin baradhe normaalii magaalaan xinnoon jirti naannawaa Asallaatti kiiloomeetira 17 waan akkasii fagaatti amma kutaa 7 achitti hin baradhe maatii baay'ee waan rakkiseef aladaan koona fudhattee gara Asallaan galee amma xumuraatti achumatti kan hin baradhe Asallaa dhumatte jechuudha. Sadarkaa olaanaa? Sadarkaa olaanaa yuunivarsiitii Finfinnee hin baradhe. Yuunivarsiitii Finfinneetti maal baratte yuunivarsiitii Finfinneetti? Tiyaatira aartii. Barnoota tiyaatiraan baradhe. Filannoo keedhaanii fakkeenyaaf namni baay'een namooti gara aartiitti dhufa yeroo baay'ee gaafattu maal jedhu abaluu laalee abaluu takkas naan jedhee jira miti yookiin fira isaanii keessaa namni kanaan dura aartii keessa jira ta'uu danda'a. Namni immoo akkasumaan uumamaan fedhii qabu jira. Gaafa muummee sanaa filattee seentu jechuudha. Akka kootti jalqaba gaafa barnoota xumuru tiyaatiraan baradhaa durii kaase. Durumaa kaasee obboleessi kun gafaallee akkasuma aartii minaamanii. Isa booddee gaafa tiyaatiraan seenaa jedhu yuunivarsiitii Finfinneen guute mana barattu naan jedhan waan biraa guutii. Si dhorkan. Eebbifamaa. Na obboleessi koos na dura sababa seenee fi tiyaatirri Amaariffaan malee hin jiru. Innis guutee akkatti baratu dhabee ture. Ati immoo afaan Amaariffaa? Ani immoo diina malee jechuudha. Afaan Amaariffaadhaa waan baay'een dhabe. Isa kanaaf yeroo sanatti tiyaatira seenuu hin dandeenye. Garuu fedha koo ture. Ati immoo gaafa tiyaatira seentu fedha keetiin si keessa jiramoo akkamitti gara sana seenuu dandeesse? Si ajaa'iba baay'isuu maybe like jireenyi koo muudannoodhaan waan badhaadheedha. Badhaadhee ma jennuun miti akkasumas ani akkamidha sitti fakkaate maatiin koo amantaa irratti baay'ee serious waan turanii fi badaa gara aartii kana wanti isaan qabu. Daadhii Taammiruu nama jedhamu beektu jedhee yaada baay'een keessan sooshaal miidiyaa irratti maal isaan ola ogeessa tiyaatiraadha. Yeroon kutaa 9 ga'u mana barumsaa Andinet jedhamu Asallaa jechuudha. Achitti mini miidiyaa hojjeta. Galgala walaloodha jedhu sa'aatii booda walaloodha jedhu mini miidiyaa irra jechuudha walaloo dubbisuu maal gurra koo qabadheen darbaa ture. Saaksaadha. Baay'ee mana dabbara waan aartii jedhamu kana jechuudha. Bakka hin jiru addunyaa sana keessa completely waan hin jirre jechuudha. Na isa booda bara san ture daddaraaroon marsaa jalqabaa yeroo nuti kutaa 9 barannu sana daddaraaroo isa durii yaadattu jedhee yaada. Na isaan dhaqanii dorgoman. Ani waan hin beeku amma kanaatti waanuma aartii keessa waanuma aartii jedhamu iyyuu sammuu makoo keessaa waan jiru. Xiqqoodha oduu dhageeffachuu ispoortii adda addaa ilaalu maal kanneen malee badaa wanti isaan qabu especially gamtaatummaadhaan wal qabatee maal haala nama keessa jiru kana yeroo sanatti completely sammuu koo keessan turre jechuudha. So daddaraaroo turan isaanii waggaa 2 booda deebi'ee dhufee daddaraaroon yeroo kutaa 9 barannu marsaan jalqabaa ture sababa inni addaan tureef hin beeku. Waggaa 2 booda deebi'ee dhufe. Gaafa waggaa 2 booda deebi'ee dhufu kutaa meeqa taana? Kutaa 11 natti fakkaata. Mucaan inni dhiiraa isaan wajjin hojjechaa ture
akka carraa ta'ee biyya biraa deema. Biyyuma alaa waan akkasii wayii natti fakkaata normaali. Gaafa inni deemu guyyaa wayii ka'eenii waan wayii blackboard irratti barreessee maal ijoolleedhaaf dubbise. Hin dandeessaa matii maal naan jedhan yeroo kutaa 11 barannu kana jechuudha. Ogbarruu irratti jechuudha. Ogbarruu irratti daadhii kana wajjin gurbaan isa dur jibbu kana wajjin kutaa tokko taanee dhufnee gaafa kutaa 11 geenyu jechuudha. Waan akka asoosamaa wayii hin beeku waan jenerii manni keessatti ramadamuu iyyuu hin beeku yericha. Isaa achirratti barreessee hin dandeessaa jechoonni kee maaliin kee akkanumaa yaartiin jechuun eegalee baqa isa booda jechuudha. Na maaliif nu wajjin hin deemtu? Mucaan inni wajjin hojjechaa ture hin jiruuti Shaashamannee ture marsaa lammaffaa kan itti qophaa'e achi maaf hin deemnu wajjin naan jedhe. Maatiin koo addunyaa akkasii keessa hin jiran. Namni naa eeyyamu hin jiru. Tasumayyuu gara sana jirta jedhee namni yaaduu hin jiru. Na argatte miti? Isa booda na gaafatee jennaanii bakka tokkoffaa magaalaa sanaa bahee deemuun anaaf bakka indeet na'u jabbiiniidhaarra gadhiifamte akkami. Bakka baay'ee manatti tole hin gammadee bakka achi bahee deemuu koof jechuudha. Garuu waan ittiin deemuu hin qabu. Na maaliidhaa xiqqoo arraba kana nan qabaa. Godina Arsii guutuurraa jechuudha. Aanaalee godina Arsii jala jiranirraa ijoolleen dhufan. Akkasumatti ilaaleen gurbaan tokko haalli uffannaa isaa maal gaariidha. Beektu kan namni uffatu kuni hin qaba jedhamee yaadama. Itti siiqeen bakka janajjanuun eegale. Deemuun barbaada dandeettii addaan hin qabaamna kennaa addaan qabamaan garuu immoo qarshii hin qabu namni hin jedhe. Na fuutee naan deemtu tiraanspoortii maasii achitti hin deemnu naan kafaltuu namni hin jedhe. Bakka rakkoon qabu siin hin deema naan jedhee. Isa booda mana barumsaan deema jedhee baheen yuunifoormii koo ittiin jijjiiradhee suuqii moollaa jirutti jijjiiradheeni hin banne gara Shaashamannee deemne. Guyyaa 3dha kan achi bulamu. Gaafa dhaqne sana dirqama miti ree siree qabachuu qabda. Anoo qarshii hin qabu siree miti sakaaniyyuu kadhadheen dhaqe miti ree. Sababa maal gochuun irra ture hamma sa'aatii 5 ala tureen zabanyicha rafuu eegneet ijoolleen jiru maal kan biraasi atirirra nu taalle gallee sadaffaa bule guyyaa jalqabaa jechuudha. Gaafa lammaffaa kan obboleettii koo fuudhee jira isa bira bilbileen namu waan kilaasiidha maal jedheen ututu jedheen maallaqa ta'e naa erge. Guyyichuma dinnicha Shaashamannee jiru meebii as keessaa namoonni ijoolleen Shaashamannee yoo jiraattan muuzii Shaashamannee jiru karaa hawaasaatiin dhufa tokkicha amma kana gaa ba'amaarree yeroo sanitti ispeeshaalii baay'ee rakasa isa bitadheen namni ani affeerin jiru qarshii 800 yeroo sanatti qarshiin 800 guddaa. Yaa baay'ee guddaadha. Uffata ittiin bitadhee jira immoo uffanni boondaa achiin gala waan ta'eef jechuudha. Waan ani hin bitin hin jiru. Bakka maaliin akka buluu hedduun beeku galgala sana akkuma taanee taphachaatu moo maal jechaa tireeningiidha jennee somni akkasittiin bulamee gaafa sadaffaan dhiyaanne waltajjiitti. Hojiin nuti dhiyeessine waan aadaa wayii ture. Ani akkaanan itti uffadhee jiru maal raappiidha waan akkasii wayiidha. Fiitiin godhuu hin kufne biyyoo nyaanne wanta todeessituu fi haallatu uffannaa kee maaliin kee intala wayiin gorsaa akkamitti aadaa kee dhiifte akkanatti deemte maastika qaccaqaa godhaa dhufti ishee jechuudha. Qabee dhaabee naan kaaraaktarii akkasii wayiitu naa kenname dhaabsee gorsa intalatti jechuudha. Isa booda koomentii nu kennee biyyoo nyaanne hin kufne. So guyyaama sana deebi'uu qabna. Hudiidhaan natti fakkaata guyyaan sanbat guddaadha. Hin kufne ስለዚህ hin deebinaa jedhame. Konkolaataa kontiraata fidan. Na adeebinu jedhame. Maaliin deebuu reen? Maallaqa hin qabu ammaas. Fitte qarshii. Fixee hin jira. Maal galgalichuu dhukkeen itti kaasee galgalichuu jechuudha. Na waan hin gochuu qabu tokko maalii dharee? Hin deemna jedhame maallaqa kan qabu konkolaataan dhufee jira seenaa jedhamne. Shaashamannee irraa gara Boqqojjii kan deemu jechuudha. Na akkuma seennee xinnoo deemneen maalii dharee maaltu jira ree konkolaataa gaafa seentu qarshiitu jira kan tiraanspoortii. Hin qabdu seenteetta galu. Seeneen jira. Isa iyyuu faa jedheen chiikota gidduun taa'e. Uffattee jirta maal hin qabataa. Umuriin kee meeqa ture yeroo si garuu? 11 gaafa ta'u 17 16 akkasiirra darbaare. Isa warri bakka xoo'aadheen gidduu seeneen taa'e kafalaa jedhan asiin ilaalee achiin nan cinqame. Hin qaanofteetta ijoollee shamaraa sana. Shamarran miti koo
shamara gidduu teessee miti yaadi. Isaanuu akka waan tati kaffaltutti si eegaaru ta'a. Uffanni itti ilaali kaatamu yaadi saayikoo jirti yaadi malaala. Na waan godhuun dhabe. Na intalettiin tokko jirti muuziqaa sirbitii maal. Maqaa ishee ni jalaa badeera normaalii. Na cinqaa jira na jalaa wali nan iyyaan jedheen. Gara fooddaatti naansi nan iyyaan jedheen. Inni maatiin jalqabamu jaarraa harkateera achitti bahu namni. Yaadi na dabarsiin jedheen. Sin dabarsu qilleensaan barbaada maal naan jette. Akka ardii fi samiin dachiin sochootuttiin iyye. Waan sana baachuuf jechuudha. Maali mala biraan fidachaara maraatti bakka callilu waalle waan wayii ta'eera jedhamee akka yaadamuuf jechuudha. Maallaqa nan gaafatan kaayiroos. Qawwee haarakuun nan iyye isa booda yaadi otoo deemaa jirtu waa'ee daraarichaa maal shamarran kan darban jiru ijoolleen dhiiraas warri maaliidhaan dorgoman kan darban jiru gammachuu haasaa otoo deemaa jirtu namni gaafa iyyu yaadi. Irrifatana. በጣም በቃ ሌላ ታሪክ ማለት ነው። ከአንዳንድ ቀጥ አድርጎ አቆመ ሾፌሩ ማለት ነው መኪናው። ከዛም በኋላ በቃ ያለኝ አማራጭ ምንድነው? ነማ ሁንደሳ አረብሱዳ በቃ ነሚሰሙንሳ እንትን ይጀዴ ያው ኖርማሊ ሐሳሳ ስሪን ዱበቱ ሚጥሬ በቃ አሰረቲኔ ገሙ ዱበቹና ሳይ አረብቻ አረበጆለ ወራ በቃ ሁንደሳ ነው ይጆቹ አረብሱት ካት በለው ሰቦዳ አስቴሳ ነው ብረ ዱፍቴቴሳ አስታው በርባዳ አሲተከስተው በርባዳ አይ ሲወጂን እንታን ማል ሰደርካ ከኘቱ ተኮ እና እንጀቻን በቃ በቆጂጌኝ ጋፍ በቆጂጌኙ ኮንኮላታን ሻሸመኔ አኑ ፊዴ ገረዱ ባዴቢያ ገረ ሻሸመኔ ዴቡዳፊ አምቃ ላይክ አኒ ዱርሳ እንትን አርቲን ቀሙ ጠኖ አርቲን ቀሙ ገሩሞ ናቹራሊ namni sammuun isaa xinnoo gadhiise yookaan akka maraatu ta'ee machees akkuma nama normaaliidha konkolaataa kanarraa bu'ee sanarran seenuu mitiire yaalleenya amaaraaj ምንድነው konkolaataa saree keessaa bu'ee fiiguudha bakka waan dhufe haa dhufu lafti dukkanadha bayin beekwaan sallaa keessaa yaadi እና shan nan fiige bu'een konkolaataa keessa na wajjin fiigan gaafa nuuf duuba laalu mana riqqee yaalloኝ ማንም የለም አጠገቤ ማለት halkani dhabeeki otonarraa hafani maaliin godha yaadi akka saansi qaban beekta yeroo fiigaa maaliin firree gaan fiigaa nabira ga'u garuu hin dandeenye miila koo xalafeen laaxxateen kufe teeknikaalii bakka hin kufee dhufanii na qabanii bakka inni musliimaa alhamdulillah jedha inni kaan faxaariyaa tarrafan jedha inni kaan maal like ijoolleen maal na hojii deeman iyyuu confused ta'anii jiran hin beekan amala akkasii narratti arganii hin beekan amma kan walitti dhiyaannee maal jennee hin beeknu isa booda bakka otoo mana akkasitti iyyuu konkolaataatti na deebisanii otoo iyyuu maal jedhu geenya asallaa mana galteem asallaa geenye jira gara manaan deemne normaali gaafa achi geenyu warri kaan nu biraa deemanii ijoolleen lama na biratti hafanii daadhii fi hiriyaansaa jira ደርሰናላ በቃ ወደ ቤታችሁ ሂዱ እንጀዴ አፈር ብላ አንጀ እጀቻ ከለ ቆፋን ነገ የሆነ ከስላሎ ከሰነሚ ተኮና ብረንቹ ነቲያራኒ ጅረ ብዩ አባ ከኛ ዱና እንጀዴ ሁንዲሳን እዩ ነብራ በደን እትምደ ከሰብ ደከ ጎት ማሬ ገለተ ሳንጀዴ ገለተ ዋቀዮ ገሌን ጅራቲ አመዴ ማንጀዴ ነታራኒ ሁምና ኦል ጀቹ ኢሳንስ ዱኩባራ ገና ስኩኑንዙፍ ማሊ አከሚት ገረ መናፊና ደከን ኢሳን ጭንቀማ ጅረን ጀቹ በቃ ሃርሜሳት ማልጅኔቲም ነማቲ ሳት ማልጅኔዱ ነመፈያ ፉቴ ባቴ ያዲ ያፈ ነምን ዱኩፋት ዲቆ ያ ሳዩ መራቱ ያዲ ከባድ ነው ጆሌነችቲነ ዲሰኒ ዴመኒ አንገለ መናነንገሌ በቃ ዋንጅሩቲ ሜ ማል ጀዴን ያው ተስገቢ ወይ ይሰረዳበተ ሜቲ ካራክተሪ መራቱ ወይና ላተኒ ካራክተሪ ቲነን ወጀዲ በቃቲ አርቲ ገሉ ቀብደናን ጀደኒ ሰበምኒኒ ቲአርቲ ገለ ሼከናቹ ወርባዴኒ ሲቲን ዴሬሰነት ፈካ ኑት ቶሌራ ኑጋረቢ ሴና ጃባ ነምኒ ጫል ጀዴ ሴና ወይ ቀባቹን ጋሪ አከሱመት ነምኒ ቶኮ አርቲ ማለራ ጀል ቀብደ ጋፈ ጋፈተኒ ነምኒ አበሉ ላሌን ጀል ቀበ ነመከሲቱ ተነፊዴ ማል ጅራ akkasii namnaas baay'ee amma yeroo tun gaafadhee maal tokkati oromiyaa artistiitii dhuftu si godhe ani guyyaa tokko artii kana nan baradhadhe yaadeen beeku jechuun amma barnoota sadarkaa olaanaa baradhee dhufutti jechuudha innaa baradhee barnoota xumureen as dhufe
obboleessa abbaa kootu ture asii. Kazaa obboleessi koo tokko immoo astuu kan baratu hin jira. Ani hin beekuyyuu akka waareen artii waan hin as jiruyyuu gammadoon akkasitti instituutiin jiruyyuu hin beeku. Na qophii wayiitu jira si fuudheen deemaa naan jedha bilbila. Na ishi jedhee nan deeme. Gaafan deemu waaree artiitu qophaa'ee ture achitti. Kazaa gaafan achi deemu sagantaa babbareedaa ture tiyaatira ture maal maaltu ture anaaf haaraadha. Jechuun naannoo keenyatti baratamaa miti hin jiru naannoo keenyatti. Bakka achumarra mana barumsaa siin qabu maal jedhee mucaan natti hime gaafa sadaffaa isaan dhufee galmaa'ee bakka. Jechuun guyyaama sana ilaaleen fedha isaa godhadhe. Bakka inni daattee jechuudha galaana artii. Naan dhufee yaa'u. Baafatee seeni. Duwwaa galee. Karaa kana dhufeen jechuun jalqaba kennaasaa siin qabu itti yaades miti. Akka sababuman waaree artiisa gara waaree artiisan ilaaleman gara teatira barachuuttis gara fiilmii meekiingittis. Mubaarakiin amma jechuudha yeroo kamiin beekta? Ani instituutittiin si beeka. Guyyaa sana argine saganticha irratti. Amma achittiin si bareedu. Suufii wayii uffadhee dhufee guyyicha. Yeroo sana mataan kirree direedii wayiidha. Baay'ee. Si argaa na ilaalaa turte iyyuu. Akka kana guddaan turre yeroos. Ani yeroo kamiin si beeka sitti fakkaata? Hin amantu. Yeroon biyyee rufaan si beeka. Dhugaadha. Maal irratti? Yeroo kam beektaa? Fiilmii wayii hojjettanii turtan. Fiilmiin si waggaa meeqa ture ture? Qoraan wayii si falacheesti jaartiin tokko baay'ee caqachetti. Maalidha? Mooyikaa. Waggaa meeqa? Waggaa torban ta'u? Waggaa lammaffaan ture ani yeroosii amree jira bakka waggaa torbanuma ta'a. Yeroo sana? Yeroo fiilmichi gadhiifame fiilmichi waggaa hin finne yeroon fiilmicha laale. Daa'ima turte kaate yeroos. Garaan na jibbee jechuudha. Isa booddee yeroo sana hin beekan. Akka tadhaamaartu hin beeku garuu nan dhufe instituutii. Instituutii immoo akka itti dhufe. Ati eessa turte yeroos? Maal hojjechaa turte? Yeroo sana maalan 11 moo 10 akkasiin baradha hin beeku kutaan baradhu garuu yuunivarsiitiin seenne yeroo sana. Isa booddee eessattan dhufee argamu baarakiin Oromiyaa Artiinstiitiin dhufe Oromiyaa Artiinstiitiin immoo jalqaba muhabbaa hin beekan. Muhabbaa diraamaa irratti sababa beekuu fi Oromiyaa Artiinstiitii ergaa silkii wayii fudheen bilbila fudheen teelegiraamii aan saawundii qabee saawundii muhabbaa amma yoonaa jira. Barachuun barbaada maal inni taasise rakkoon qabu ishee akkasii booddee akkasii. Ammaan Adaamaa dhufutti yooman eebbifamaan jedhe yuunivarsiitiidha yeroo sanaa jechuudha. Waggaa sadaffaa irratti hin gaafadhe muhabbaa. Sababa miisejjii naa kaa'e nan eebbifamee torbee lama mana taa'e Adaamaan dhufe. Dhufee gaafa ol seenu Mubaarakii nan arge. Isa booddee fiilmicha yaadadhe. Mucaan isa mitiin jedhe isa booddee yaaduttan walan bee. Gaafa naqu ammas eessa laatattiin arge. Magaalaa keessattan si arge natti fakkaata jalqaba. Ituun gibbiin seenin jechuudha. Adaamaa keessattan si arge yaadadhe achi booddee instituutii dhaqee minaamin kilaasii maaltu jira sin arge. Ani jalqaba waan sakaallaa keessatti muhabbaatiin waan hin beekuuf murteessaa ta'ee beekta baay'ee dhukkubsataa iddoo argitti kufa maal isadha kanan jalqaba argindee maal hojjeta asiitii maal jechaan ture gaafan guyyaa jalqabaa achi dhufe. Achi turtii keessa immoo kan barsiisaa ta'e maal barree akka. Erga sanaa maatii ta'an. Nama si qaruun seeneeti. Namni kun tiyaatira irratti nama nu qareedha. Amma Mubaarakii aartii keessatti tiyaatiraan kana eebbifamte. Erga eebbifamtee booda hojiilee akkam akkamii hojjetteetta gama tiyaatiraati. Yaa normaalii waan hojjenne wajjumaan hojjenne haadha manaatu abbaa manaatii maal jedhesti fakkaate. Ganama barii kaateetii akkam abbaayee baluu isinitti tolee bultiin halkanii maal jettee gaafatteena. Waan hojjenne wajjumaan hojjenne maaf na gaafattaa. Namooti hin beekne ni jiru. Akkasii inni naa gala. So hojii hangamsiin jedhu waggaa lammaffaa otoon yuunivarsiitii baradhudha Oromiyaa Artiinstiitii kaniin dhufe yeroo sanarraa eegalee I think baachii jaan tokko barsiisee natti jaa torba waan akkasii natti fakkaata normaalii yeroo sirraa eegalee jechuudha. So barreeffamaanis daarektiingiidhaanis moorisinis quba qabdu jedhee yaada. Hirmaachaaman ture akkas hojii ja'a torba maal jedheera natti fakkaata. Xinnoodha garuu. Xiqqoo miti. Ijoolleeti tiyaatira barsiiste amma ijoolleen babbaan baay'ee jira. Ijoollee meeqa ta'e yaadda tilmaamaan? Baachii torban kanarraa meeqa ta'uu
kaalkuleet naa godhaa maaloosi. Yeroo kan keenya amma nama meeqaan jalqaba? Nama baay'eedhaan jalqaba. Kan keessan 42 waan akkasii wayiitiin eegaltan. Baachiin jalqabaa 63 naamin or 70 cha I don't know yoon dogoggoree. Golden irra kaatee barsiisaa turte? Golden baachii irratti hin turte? No golden miti baachii masa jalqabaa. Special baachii dhamtii baachiin jalqabaa. Otoo yuunivarsiitii Finfinnee waggaa lammaffaa jiru gammeen iskoolaarii naa kenne. Fiilmii haa ta'amma jettu kana eebbisiisuudhaa fi eebbisiisneetu asallaatti gammee gammadoo Jamaaliin jechuudha. Keessumaa kabajaa keenya godhannee dhufe. Na jalqabuma otoo fiilmichiin ilaalamini aktaroota keessaa nama sirriitti perform godhe directing irraa kaameraa irraa nama wanti gaarii agarsiisee fi iskoolaarii nan kenna jedhee dubbate. Isa booda fiilmicha ilaalee xumure baay'ee matti gammadee galgalicha na fudhatee isas dhufe. Manuma isaan bulee torbee tokko waan torbee lama booda dhufeen barumsa gaafan eegaluudhaaf jedhu barnoonni ani barachaa turee fi ijoolleen asitti barachaa jiranii wal fakkaata. Koorsii isaan asitti kennaa jiran nan waggaa tokkoffaaf lammaffaa irratti fudhadheen jira. So maaliif siin hojjedhuun jedheen barachuudhaaf dhufeen jechuudha. Hin danda'ama naan jedhee moo'een piroojeektii naa kennee waaree aartii isa jalqabaa jechuudha. Qopheessinaan jedhee ganda 12 galma ganda 12tti Sadaamaa jechuudha. Achittiin qopheessee hojichiin jaallatame moo'eenis na gargaaree jira achirratti isa boodaan barsiisaa mata'ee nafee jechuudha. Waggaa lammaffaa irraa eegaleen. Inni kan biraa yeroo barachaa turre tiyaatira Viijin Baachii marsaa arfaffaadha kan baran. Marsaa arfaffaa irratti nu barsiisteetta. Yeroo sana tiyaatira hojjechaa turtan isin waaree aartiillee waaree aartii jalqabanii suuraadhaan hin beekan ture. Suuraan allaala gaafa isaan gadhiisan yeroo gibbii jiru jechuudha yeroo sana. Yoo manna qaedhee faa yaada ture. Baay'een hawwaa ture. Garuu dhufee waan ana hawwee argadheera hojjedheera. Raasis geessee jirti. Achii booddee garuu tiyaatirri addaan nu jalaa cite. Tiyaatira afaan Oromootti gaafa deemnu tiyaatira afaan Oromoo hin jiru. Ati immoo nama tiyaatiraadha. Tiyaatira kanarratti si argineerrallee nama cimaadhallee garuu tiyaatira afaan Oromoo amma hin jiru. Rakkoo maalii jettee yaaddaati? Rakkoo namaayyuu hin jiru. Normaalii maybe carraa ittiin odeensii wajjin wal quunnamuudhaan argatiin ta'a malee tiyaatiroonni baay'een isaanii hojjetamanii jiru. Baay'isuu ispeeshaalii bara gara duubaa deebinee 1967 bara birraan bari'ee barumsa dhaabaa wayyeessaa dukkanaan duubaa baay'ee isaaniitu barreeffame isa booda jechuudha. Kan akka hulluqqoo, singiggoo even warruma Baabiloon Basaaloon no maal jedhu wa'ii I think fiqirtuu hiikenatti fakkaata. Godoo xiqqii jettee hiiktenatti fakkaata. Baay'een isaanii wanti jedhanii jiru barreeffamanii jiru barreessitoota Oromootiin jechuudha. Garuu carraan isaan odeensiitti wal argachuudha. Gara duubaatti baaf godhaati. Odeensiin Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiru hangam hojii aartii ilaaluudhaaf isayyuu tiyaatira. Ishee kana underline godhinaa qabadhu. Isayyuu tiyaatira ilaaluudhaaf hangam kaka'umsa qaba, hangam fedhii qaba waan jedhu wa'ii gaafii natti ta'a normally. So even innumti achitti hojjetamee fi magaaluma Finfinnee keessaayyuu hanga maaliidha kun National Theatre Hagar Fiqir eenyu especially hamma giddu galli aadaa Oromoodhaa ijaaramee Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti iddoowwan silaatii carraa argatan kamittuu fayyadamanii hojjechaa turan agarsiisaa turan. Garuu odeensii achi jiru sana beektu siin bareechitanii jechuudha. Moor dhaloota jennee taasifna dhaloota keenya kanaani amma ta'e warraaqsi wa'ii dhufee maal jijjiirame especially warri nu dura jiran baachii tokko lama nu dura jiran maal warraaqsa hundee marraa taasisanii amma ta'e odeensii magaalaa Finfinnee keessatti dhaqee ilaaluu maal eegale malee yeroo sitti tiyaatirri tureera hojjetamaa tureera garuu ilaalamuu irratti especially odeensiin dhufee hojii sana daawwachuu irratti rakkootu ture jechuudha. Na argattee akka ammaa kana sooshaal miidiyaa irratti hamma kana ijoolleen keenya aktiiviin turre beeksisni hin jiru maal odeensiin afaan Oromoo eessa akka jiru beekta. Finfinneen jiraadha jedha namni keenya bakka inni jiraatu kanuma waliin beeknudha jechuudha.
Inni immoo turu. Buraayyuu. Baastee. Buraayyuun magaalaadha gaa. Buraayyuu jiraanna kan jedhu buraayyuu miti Amboo. Buraayyuu irraayyuu gara biraadha. Ani hin jenne adaraa keessa. So kanaaf tiyaatiroonni hojjetamaa hin turre jechuu hin dandeenyu. Odeensii wajjin wal argachuudhaa fi caarraatu hin turiin malee. Yaa gaafa itti baay'isuu akkuma beeku walumaan beeku. Amma waan inni nammeedhe kun hafuura baafate miti. Sa'aatii yoo irra poolitikaa ma turte isheen kun iyyuu jechuudha. Isa isaan warri sun adeebisanii isa jechuudha. Nuti warra artiidha. Akkasidha. Kanaaf rakkoon inni guddaanii hubannoo tiyaatiraa kana tiyaatira gaafa jedhamu kana hubannoo isaayyuu qabnaa laata. Even ማለት ነው warruma silaatii tiyaatira baranne jedhu birawu rakkoo guddaatu jira baay'ee understand godhanii jiru waan tiyaatira jedhamu kana hubatanii jiru haadhoo aartii akka ta'e mata duree aartii akka ta'e yone headline aartii wani akka ta'e jechuudha በቃ መክፈቻ መግቢያ በር ማለት ነው akka ta'e namni keenya understand godhee jira namumti baratee iyyuu jechuudha so fakkeenya gurbaan ta'ee dhufe amma maqaa isaa kaasuun barbaadu amma aartiin barachuu barbaada naan jedhee Oromiyaa Aartii Institute jechuudha aartiin barachuu barbaada maal na gursitamee maal naan jedhee ani barsiisaa tiyaatiraatii aartii keessaatii utuu isa barattee caalaatti muuziqaa achi keessatti amma ta'een barattaa fiilmii isaa amma ta'een barattaa ani tiyaatira barachuun dhufne aartiin barachuu dhufee naan jedhee isuma dhugaan isiniin jedhu qoosaa miti so hamma kanatti hubannoo tiyaatira waan jedhamu kanaan qabnu jechuudha moo rakkinni isaa kanuma ta'inaa laata waan jedhu hubannoo dhabuurraa kan ka'e isarra immoo tiyaatirri kaa baay'ee ulfaata beektuu ishee dadhabbii baay'ee qaba bafataariis maal lafa bulaa turre miti beekannoo agabuu faa ijoollee bulantu jiru iyyaadatta miti baay'ee machuu dadhabbii guddaa keessa ceetiit more audience fuulratti dhiyaata jechuudha. Dhugaan hin ulfaata tiyaatirri dhugaadha baay'ee. Dhugaan immoo akkasumatti maaliin jedhamu. Fiilmiidhaan gaafa waan waraabbamaa jiru kana edit gootanii bareechitanii as qabdanii achi qabdanii na argattee waan inni garasitti jedheef duubatti fiddanii akkamitti bareeda sirreessitanii orderii isaa eegdanii midhaan dhiyeessitu miti. Isheen kun sobadha. Achi suni galma dhugaadha lafa dhugaadha kanaaf dhugaan hin ulfaata akkuma siin jedhe jechuudha. More kanaaf natti fakkaata. Nama barates baay'ee hin qabnu audiensiin hamma kana hubannoo isaan qabu tiyaatira koottuu ilaali gaafa jettu ዝም ብሎ ቧልት የሆነ የልጆች ቀልድ እቃቃ ጨዋታ ምናምን akkasitti fudhatu beektee tarii kanumaaf ta'inna sirriidha namoonni baay'een amma hubannaa isaan qaban akkuma fiilmiin gadi bahee argamu kan waanuma salphaa fakkaata amma fiilmii shaakaltee maal jettee dhaabii jecha waan hojjettudha kun garuu isteejirratti laayivii waan ta'eef baay'ee dadhabbii qaba shaakala hedduus qaba እና hubannaa xiqqoo rakkoo hubannaadha natti fakkaata amma waa'ee aartii kanarratti baay'ee haasofne amma gara aartii kanatti dhufuuf kennaamoo fedhatu barbaachisatte yaadda normally like ani gaafan intamarus fakkeenya fudhadheen si deebisuu yaada intala takka gaafan jaalachuu barbaade akamittiin ishee jaalladha nan fedhaami jalqaba fedheen kennaa rabbinaa kenne san akkaataa ittiin ishee jaallachuudhaa qabu san akkaataa ittiin ishee kunuunsuudhaa qabu san lakufee ka'ee ciisee dhaabbadhee walalootiin yoo jechootaan bareechee madaalee dura duuba qabsiisee toora isaa eegee tartiibaan intalattii san maaliin godha dursa maaltu jira fedhii jira kennaan achi booda dhufaa jechuudha na argatte yaa akkasittiin yaadaani normaali interesting isaa jiraatu malee shaakalaan hin dhufaadha course fedhiin jiraannaa waan hin taane hin jiru daa'imti akka dhalatee maal godha akka dhalateen jechuudha kennaa harma qabachuu qaba hin qaba ture haati kee akka dhufteeni harma koo qabatteetti himte kennaa isaa qaba daa'imichi hin qabu akkuma dhufeen maal isa feesise bakka hodhuu isa feesise harma san qabachuu isa feesise bakka qabatee jira isa booda
Duraan akkasitti qabee hodhaa ture akkasitti qabee hodhaa akka isaa toletti isa booda maal godha daa'imtichi kennaa adda addaatiin jechuudha. Istaayilii adda addaatiin harmicha hodhaa jechuudha. Isa akkasitti. Amma dirree sanarratti jechuudha. Tiyaatira irratti jaalalachi jira. An beektu gaa. Waaloodhe. Tisitaa baay'atachi jira jaalalachi jira. Baay'ee namatti tola. Xinnoo ishee yaadannoo gadi jenneetu. Yaadannoo achi agabuu buluudha yaadannoo hanga bachitti. Ati waan nyaachaa turre? Nyaanna garuu gaafa fa'aa jira miti ijoolleen fa'aa nyaachuu danda'u. Birrii dhabdee dhattee ijoolleen fa'aa nyaatanii dhufaniiru ta'uu danda'a yookiin sitti guyyee isteejii ijoolleen koraniiru ta'uu danda'a. Achi ati nama ifatta ta'uu danda'a akka godheette namni sun waan nyaatiin dhufe ta'uu danda'a. Ammamuu itti himtee namni gaafa waan nyaatiin isteejii dhufuu namni baay'een of dadhabaa. Yaasiin beektaa? Eega. Beelee taatarii hin beeku ani gaafa inni guyyicha jechuudha. Jecha ijaa jechicha yaadadhu. Jecha tokkitti yeroo 47 irra deebi'e. Remember it. Saaksiitiin fakkaatiin baay'isee. Yoo argite naa gaafatta jechuudha. Yeroo 47 jecha tokko irra deebi'e. Yaas yaadadheen jira. Waan jechuudha. Even jechaa iyyuu miti. Isheema kana jechuu dadhabe. Beelee ta'e naalaan. Beela'uu danda'a. Dhugaa rabbii jechuudha. Ijoolleen baay'ee gaafa tiyaatira hojjetanii tiyaatira bultii jira. Namni birrii dhabee erga tiyaatira fa'aa xumuranii booddee jechuudha. Ijoolleen gaafa seenaa isaanii mana isaan si gaddisiisa. Gaafa sana garuu kolfanii tiyaatira si wajjin hojjetu. Ergasii yeroo booddee erga gargar baatee booddee garuu yeroo sana akkasan ture. Sitti haasaa dhufee ergasii booddee. Waan akkasii baay'eetu jira. Kanaafuu bakki suni madaas qaba. Jaalallee achi jira. Namallee hin bartaachitti. Sirriitti jechuudha. Namni maal akka ta'e nama tiyaatiraa taateennaan waan hundan beektan. Namni muudii sitti hin qabattu bakka. Nama taata. Dhugaa rabbii. Ija namaarraa waan beektaa jechuudha bakka. Obsi barsiisaan addunyaan aartiisuma sirriisaa jechuudha. Namallee nama aartii barateennaan jechuudha. Isa sirriisaa naman kabajjan. An akkasittan fudhadha. Gaafa aartii keessa seentu addunyaa sana keessa seentee gaafa deebitee hawaasa keessatti deebitu wanti kanaan dura beektuu fi waan baay'ee barattee baata. Waan kanaan dura hin goonellee utuu gooteefaa gara laafessa wayii taata nama cheerchitti galee taata. Maal akkuma gootaa ta'a? Maaliif beektaa safuu Oromoo waan bartuuf beektaa baay'ee godinaalee iddoo garaagaraatti namni waan dhufuuf wantoota hedduu sheer waliif gaafa gootummoo waan hedduu baratta. Dirree majaalalaadhaama aartii tiyaatirumatu saanduqa jaalalaadhaa baay'isee. Bakka ati caarraa jechuudha furtuuttiin saanduqa jaalalaa sana saaqxuu argatte taanaani እሷ ደግሞ እስሜል ናት ፈገግታ seequudha furtuun saanduqa jaalalaa tiyaatiraattiin saaqnu waan biraa miti fagaggilullahaan bakka si wajjin taphatu si wajjin bu'anii si wajjin kufanii akka ati feetu akka barbaaddeetti sheeppu gootaa jechuudha. So dirree majaalalaa waan ta'eefdha jechuu barbaadeen isa booda gaafa gara hawaasaa deebitee deemtu inumaayyuu maal jedha seeruma tiyaatiraa keessattiyyuu namni tiyaatiraa kilaasii akkan jennee ajandaa maal akkan baafanne maal jedha nama tiyaatiraa gaafa taatu tarkaanfii 2-3 hawaasa dura deemuu qabda. Maaliif your role model baay'ee dura buuteetitti agarsiista. Kanuma isaan qaban sanuu akka isaan yaadatan jechuudha. Fakkeenya dhaqna qabaa beekamaadha miti baramaadha. Garuu maal gooteetitti agarsiistaati akka dhiibbaa qabu akka miidhaa qabu gooteetti agarsiisa. Waanuma gochaa ture sanadha. Beekam ኖርማሊ ታስታውሰዋለህ ቀደም ብለህ ሄደ ይሄ መንገድ አያስኬድም ጥሩ አይደለም በዚህ ጋር ብንሄድ እንደዚህ ብናረግ ይሄ እኮ ሰተት ነው ዋና ከሲ ወይ ጀቴ ዳኒ ታገርሲስታ ከነማ እኒ ዱረ ቤኩ ሰነ ማልጎታ ሲያደች ይስታይቹ ሶ ሞዴል ታቴው ተጅርቱ አከሚቲን እንከበኝኔ ኢሰዩሙ ቲያትራ በረቴ አከሚቲን ነመን ከበኝኔ አከሚቲን ነመን ጃለኔ አከሚቲ ሲደንዳሜ ዶጋረቢ ቲያትር Kanaafu nama jaalalaadha nu. Isinii galee. Ijoolleen tiyaatiraa jechuun nama jaalala beekan, nama jaalala kennan. Kan biraa immoo jechuudha. Inaasa beektaa. Dura nagaan
namooti tiyaatira baratanii shamarri illee jaallatti jedhu. Dhugaadha wanti kun. Isuma dhugaadha malees akka qoosaatti haasa'an miti. Namoota tiyaatira baratanii jira miti. Irraa maraatullee yoon jedhee wanti naan ta'u. Baay'ee jaallatu jedhama. Soban qabu. Baay'isuu. Sitti mee hin jira. Tiyaatirri dhugaadhaan jedhee dhugaa namni jibbuun jiru. Akkas taane asitti jala darbine warra san jala warri muuziqaadhaa kan nun taajjabne warri eenyu isaanis immoo jaallatamoodha baay'isuu warri faayin aartii boca maal baratan diizaayinii adda addaa baratan akka ija keessa nun laalle na argattee dhugaa wanti jibbuun jiru bakka jaallatamuus qabna baay'isuu dirqamadhas amma sobaa kana jalaan taane malee baay'eetu nu maraate. Dirqamas qabu immoo nu maraachuudhaaf jechuudha. Hojii sana irratti jechuudha. Maarree taa'ee hin fidneem ifaajee hin fideem bu'ee ba'ee itti cabee itti dhiigee akkuma ati beektu dugdi si ruqa'ee simintoo sana irra ciistee maal irra ciistee akkamitti appreciation taatu appreciationii booda immoo jaalalatu jira. Na argattee cimina keessa nama na argi strong wanda ተወዳለች ሴት ልጅ ተረዳኝ አይደለ? ስለዚህ ጭሚነቱ አች ጅራ ቲያትር ብራ kanaaf iccitii biraan qabu. Kanaafuu ijoolleen tiyaatira baratteetis nama jaalalaadha jechuudha hundi keenya. Maal beektamti amma isaaf amma amma jandaa kana keessatti turre waan baay'ee haasofna waan ta'eef. Dirree diimokiraasiidha waan barbaadan haasaa. Innaa iddoo tiyaatiraatti immoo jaallanneerra. Hojjenneerra, nyaanneerra, dhugneerra. Baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuuf utuu amma itti deebinee natti tola. Hin deebina. Utuu itti deebinee natti tola. Gara fuulduraatti tiyaatiraaf abdii akkamii jirame gama keeti? Abdii akkamii jira sitti fakkaate? Waatu ta'e dhaloota kanatu jechaa gaafa haasa'u baay'ee wanti jedhee natti fakkaata normaalii numatu maal taane sitti fakkaate waan akkanaa kana filanne የሆነ የሚያብለጨልጭ ነገር የለም ማይክቼ ከይላልሜ ከለሪ ባየቱ ጅራ ማይክ ከር የቱ ነው በደንብ ይሳበ ከለሪ ከምቱ ሲያወት ወርቃማው ይሰባሃል ተረዳኸኝ አይደለ ግሩቱን ተመልከተው እዛ ጋር የቱ ጋር ነው የታሰረው አቺ ብረት ይደሜ ጅራ ቲያትሪ አቺ ብራ ጅራ ቲያትሪ ናርገቴ ከነ ሁንደ ጪሰ ከነ ዲሴ ሰዓት ይተች ደቁን ቀቦማ ሶማሊን ኢላለሬነማ አስጅራ ቀልቢንኮ ጀነሬሽንኛ ማወል ማገለጤ ኤሰጅራ ሼማ ከነረ ጅራ ዋን ማመቁ ጀዴ ዋን ዋይቲን አርገቶ ይላ ሱኒ ሞደደቢ ጋፈታ አርገቴ መሌሳ hangadinda ame way numa fiigna numa deem nagaru tumur keenyachu mata baay'ee hinde bitatis nande biyanis amma youtube or tiktok or nam filmi mal kun kara salphaadha waan hojjetamanii fi tiyaatiratti dirreen tiyaatirasu waan golgole fakkaatu mala waan dilalla ee fakkaatu mala hinde bi nagaru abdiin jira bamiigaba awwii kootiyani tiyaatiratu itti deebinee hojjenne manatti boora stage irratti boon baay'ee namatti tola. Dhugaa rabbii baay'ee namatti tola. Kanaafuu akka deebistan. Inshallah. Isiniif rabbitti laanne. Wajjumaan. Walumaan dhugaa rabbii yoo deebi'e an akka kootti gammadaadhaan. Hin deebina dhugaa baay'een qaba barreeffama tiyaatiraa hedduun qaba farkaati amma isaa gadandaametti daddaraaroos maal ittiin dorgomaa jirra. Isaanumayyuu tiyaatira daqiiqaa 5 maalidha seenaan isaanii baay'ee strong waan ta'aniif gara stage fiduun barbaada rabbi nu gargaaru hunduma keenyaahu garuu xumurri keenya jechuudha maal jedhani fiigaa oli allaatti reem filafa jedhan na argatte hundi isii waan amma maalirraa iyyuu guutuun isii tiyaatira sagaduu jirti walutaaltus walga'iin kooraa maalani kanaafuu nuuf deebi'u hawwii koodha akkasin deebistan abdii qabna nullee si cina jirra si gargaarra waan dandeenyuuni addunyaa tiyaatiraa kee abaanu gara addunyaa fiilmii utuu addunyaa tiyaatiraa keessaan bahin garuu tiyaatira irratti wabiini fakkeenyaaf namoota addunyaa tiyaatiraa keessa jiranii fi dadhabbii qaba argiteetta dhaamsa akkamii qabdaaf
dhaamsa akkamiin qabaa? Ijoolleen hojjetaa jiran sababa jiraniif jechuudha. Otoo naa danda'ame jechuudha. Otootii naa danda'ame ijoollee tiyaatira hojjetan kanaafi fi odeensii keenyaafis maaliin dhaama sitti fakkaate lafa argitanitti ijoolleen mataa ishee iyyuu tiyaatiradha daawwadhaan jedhaan biran dabriinaa ilaalaa akkamiin godha beektaa otoo naa danda'ame magaalaa tiyaatiraa wayii ijaareen magaalaa tiyaatirri qofti keessatti hojjetamu wayii jechuudha akka callisee man kafalaaf waanuma inni daandiirra socho'uuf qofa jechuudha. Na argattee vaaliyuu isaa dadhabbii isaa ulfaatina isaa waan hin beekuuf jechuudha tiyaatira baay'eema. Kanaaf adaraa keessan callistanii biran darbinaa suuraallee ta'u wajjin kaa jajjabeessaa maallaqa laatinaa fi hamilee jiraatti ijoolleen tiyaatira hamilee kennaa fi hin jedha. Waan isaan hojjetan deemaa laalaa. Dhaqaa daawwadhaa. Yoo sayyuu dadhabdan jechuu koodhaan achumaa dhaquu yoo ulfaate daandii marratti yoo argitan jajjabeessaa. Appreciate godhaanii hin dandeessa jedhaanii jabaadhu jedhaanii hamilee taa'aa fi hin jedhaan hirkoo isaan feesisaa. Anis gama kooti wanti hin jedhu waan biraa miti namni biraas sooshaal miidiyaa biraarra jira garuu gara mana tiyaatiraatu dhufanii keessaan ba'an ofii isaanii hojjechuu miti daawwachuun isaa yoo midhanii iyyaafatu garuu hin barin jiru wanta nu ilaallee jaallanne kana kottaa laalaa akka jaallattan abdii guutuu qabna kanaafuu kottaa jennaa. Waan tiyaatiraa irratti baay'ee haasofne Mubaarak immoo baay'ee baay'ee kanan si jaalladhu daarektiingii jechuun bakka tiyaatiruma amma fakkeenyaaf tiyaatira si faana shaakallee nama biraa faana shaakalamee hin jira akkaataan itti daarekti gootu adda bakka baay'ee bareedaadha dhugaa. Qabda shabbira. Innaa Mubaarak tiyaatira cinaatti gara fuulduraatti fiilmii irratti hoo maal yaada? Gara fiilmii kanatti akkam? Ta'inaan dhufa ta'a. Dinqisiifannaa kan keef guddaanaa galatoomi. Baay'ee maaltu jira itti fakkaate? Kan hamilee sitti tolu waan biraa miti. Nama addaa taatee kennaan addaa qofaatti sii kenname miti. Fakkeenyaaf hojii ta'ee manaan sin hojjisiisan ture. Ati xinnoo na jalaa baddee malee ispeeshaalii qannoon ulfoonya marii irratti hirmaachaa turteerta. Paaworii waltajjiirra ture sana yaadadhume. Hamilee ijoolleedhaa waltajjiirra ture sana yaadadhume. Galgala sa'aatii 3tti eegaltee hamma ganama barii simbirri waccuutti ijoollee hojjettu kana bira akkamitti siin dhufne miirri daarektiingiidha miirri qajeelchuudha. Simboo addaa wayitu dhufee sirra qubataam. Humna addaa hafuura addaa wayitu gara keetti biifama kan namni hin argine wayii jechuudha. Inni immoo eessarraa dhufa ijoollee waltajjiirra jiran sanarraa. Isaan paashinii addaa sitti agarsiisan taanan kireetiivitiin hin seenaa jechuudha. Isarra immoo gaafa lafa dhaabbattichi gubbaatti daarekti gootu ati nama tokkodha. Nama 50, nama 20, nama akkas daarekti goota. Ijji silaaluu hundi barnoota sii kenna baay'isoo. Humna wayii sitti biifa sitti kenna. So kanaafdha jechuu barbaadeni. Isarra darbeeni gama fiilmiitti tariyyoo waaqayyo jedhee waama dhufu wayiidha. Waanuma hojjedhu wayiidha. Hojjechuu qabda. Kan hojjedha. Dirqama dhugaa rabbi. Wajjumaan hojjenna. Innaa waan sirraa bareeduudha. Aartii afaan Oromoo keessatti maaltu hin jiru beektaa? Ijoolleen aartii afaan Oromoo wanti naa ta'anii utuu hojjettee sirraa bareeda waan hin jedhee diraamaas ta'u fiilmii afaan Oromoo namoota hojjetan utuu adda durummaadhaan hojjettee sirraa bareeda. Namni fakkeenyaaf aartii mageessa yeroo dhaabbiin isaatu tolaa ta'e ati amma dhaabbii tolaa qabda. Bakka uumamaan jechuudha. Utuu immoo aartii keessatti bakka waan wayii wabiin hojjechaa jira namni jedhe nama eegu wayiitu taate baay'ee sirraa bareeda. Isuma dhugaa isaa keessa goote jechuudha. Fakkeenyaaf fiilmii afaan Amaariffaa fa'aa ilaaltaniitu. Taarikuu miti gurbaan du'e sun. Taarikuu baabaa. Fiilmii fakkeenyaaf gaafa inni hojjetaa ture gaafa fiilmiin inni keessa jiru eegee ilaala namni. Namumti fiilmii ilaalallee suuraa wayii gaafa nama baay'ee jaallattu argitu nama keessa namni hojii baay'ee hojjete jechuudha. Utuu amma hojii hojjete namni fuula namaa hin qaba fuulli namaa kan hin qabamne jira. Fuulli feemas hin taane wayii jira. Ammamuu laffee ammamuu itti agabuu bulee maal ta'e jechuudha. Hojjete kan irraan bareedne jira namni.
ati immoo nama akkasii miti utuu hojjettee afaan oromoo keessatti fakkeenyaa fi waan tokko qabdee dhufte namni nama si eegu wayiidhaan gaafa na keetti ilaalu jechuudha. Thank you so much. Gara fuulduraatti akkamii akkasitti akkasii jennu uummati kuni yeroo ammaatti fakkeenyaa fi nama aartii oromoo keessatti warra dura hojjetaa ture irraa dhaloota ammaa irratti fakkeenyaa fi hojiidhaan amma uummata kanatti deddeebi'ee uummata kana kan rakkiseetiin jiru beektaa maal qaba yoo rakkiste si rakkisuun barbaadaa. Siirra akka dhaqa nan dhufa jedhees maaliin jedhu miira keessa galeeni appreciationiin humnaa olii xinnoosaa daandii irraa si maqsuu danda'a beekte waanuma dhufuudha dhugaa rabbi nan jaalladhaanis otoon hojjedhee tun akkasitti maal jedhee inta guruun Ermiyaas yerootti dallaa baradhutti composition koorsiin jedhamu jira isa gaafa birannu mee akka eenyu ta'uu barbaaddaati naan jedhanii qaccin nabbarkuኝ ammas furdaadha jechaan jiru ኖርማሊ amma furdatti amma ta'ee waa wayii jira በጣም ቀጫጫ ነበርኩኝና ብየ ኬሳ አከ ግሩም ኤርሚያስ ግሩምን በጣም ነው የማደንቀው በጣም ብያ ሆሊውድ ራ ማነው ቦሊውድ ራ ሻሩኪን ጀዴ ክላሲ ነመጃተሚ ለማዋነ ከሲምብረና ኡንዲ ሳኒ ሰገሌ ተኮነት ኮልፈን ስቲል ገረፉል ድራቲ ነዲባ ኮልፊሳን ኮልፈን ሱነቹ ሜቢ ዴቢ ከናፍ ኮልፊ ጉያስ ኮልፈሜ ፊ አሪቲናን ኢቲን ዴማ ጁሮሊቲ ደበለሜ ተሪ ዴቢ ታጀደ ያደ ዋናተ መነጋፈት ከናፈቹ ዋን ዴቢ ሱዋኒን ቀቡፍ ወረሰናፍዩ ፉን ቆዋና ፍሚቲ ዋነ ነፍነ ዋንተ ኖሌ ዋነ ኖሌ ማዳ ስርቢቴ ወይ ጋሮ አንኬስ ቤታ አርቲ ኦሮሞ ካና ናሞን ሆጀታን ባየስ ኢባኒ ሶንታነ ጥቆ ተራኮ ስፖንሰራቱ እንጅሩ ነው በራራኮን ከኝነ ጉዳንሳ ኢቭን ናሞታ ወር ይወርግተተ ባንኮቶም ተከኘፋ ጆሊ ሀበሻ ሆጅቺፈቱ ጆሊን ከኘ ሶ ጅራኒ የቹም በቃ ካንኪኝ ረት ባየ ፎከሲንግ ጎዳን አማ ዮም ስክሪፕቲ ማይ ቀበቴ ማደምቴ አማ ባቀበኛ ተኮ ጋፈቴ ፊልም አፋን ኦሮሞ ከነተ አማናኒ ዋንታ ዋኒስ ጎዳናትን ፈካቱ ኢላሜ ሂሮኮ ማልቱ ተይሲቲ ፈካቲ አስብረቲ አነመ ባንኮተ ኬኛ ሰቦቲ ቀበኛ ኬኛስ ማልማል በዳሳን ኮመቹን በርባዱ ማሊፍ አናንጀኒ ሂሮ ናገሞጀቴራ ያ ቀኖና ገሞጀቴራ ኢላ አርገት ምቲ ነሚቸቱ ቆቴ ቡላዳ እንቆታ በረበራን እንቆታ ቤኪ እንቆታ የሩ እንደ እንቆታ ምናምን ፌል ያረጋል በት ምን አለ መሰለህ መዳበሪያ አያረግበትም ጋፈ ሰኚ ሳፈጫሱ ሳይ አከበር ባዱ ሰነቲ ትሪቲንግ አከበር ባደሙ አከስላቲ ሰኚን ቶኮ ፍሪ ጋሪ ላቱቲ እንሾጎሩ ይንአረሙ ይሜሱ ሰረር ካስላቲ ፍሪ ጋሪን ይነርገመ ጀደመ ያደሙ ሰነ ከሰን ቀጣ ሙርሲሱ ሰኚ ሳሰን ዩሲ ረኮ ጅራ ነው ቢራ ስክሪፕቲ ኬኛ ላሊ ቡይቲ ኤኙቱሞ ስክሪፕቲ በረይሳ ጅራ ብራዘር ለምንድን ነው የምንሸዋወደው ማን ነው ደራሲው ማን ነው ደና ስራ ይዞ አይመጣም ይሰረ ደርቤ አመመሞ ስታይሊን ዱፍቴው ይጅርቲ ቺኪ ቶኮ ፉልዱራ ኬሳ ዋኑሞ ቦሩ ይፍታን ሲሪየስ ሱማ ዱጋን ጀዳ ባይዞይ ዋኑሞ ቦሩ ይፍታን ኢቲን ቀማቱ ወይ ዋኑሞ ባይዞይ ጋፈ ሂራሪቲ ዱፉ ወይ ጀቾዳ ጆሌን ኬኛ ባየን ጅሩ በጣም ስታር የሆኑ ሱፐር የሆኑ ስቲል የኦሮሞን አርት ላይ ሰቅለው ማለት ነው በቃ ተኝተን እንድናይ ያደረጉን ሰዎች አሉ አብርሽ አብሮ ኤላ ያ ኤላ ወረከ ሰሚት ዳንሱን እንጁ አይዞይ ካኑማ ሞከስማኑ ዋኑ መስላቲ ሐረዋን ትንቀማው ዳቤ አማ በረሴ ላ ቶለና ኦሊን እንጅሩ ወንፈለ ቤክታ ጉርባባዲያ ደምቴት ቶለና ኦሊ በቃ ሐረሲቲ ቶላ ፊልም ወይ ወራና ረቀ ነው ማልማል ጀቴ ዋን ኦልማ ኦሊ ኦልቱ ዋን ጨምጨረቀኝ ነው ዋን ደመንቀም ነው ወየቹ ዘመን የማይሻገር አሁን አይተ እንቅልፍ የሚያስይዘ ፊልም ነው የሚሰራው ባይዘ ኤው ደከምበሬስ ፊልም ያከሲሰ ናርገቴ ታዳ ባንቀበኛ ማሊዳ ቀባረኒ ኢሳሰና ላሌ ስትከራ አከሚት ስትከነኒ
naargatte hin dubbisa waan isaa fayyadu wayi I don't know di brother proposal roga qabun barreessanii hay ati gaafa intini gaafachuu sponsor gaafachuu deemtu mee baankii wayi dhaqxee gaafatta baankiin suni gaafa fiilmiin kan kee kun ilaalamu profitiin isaa maalidha maal argata bu'aan isaa maalla isa kana proposal irra kaa'uu qabda kabbadaa mana baankii maal manage godhuu fi chiikii ergitee mana proposal yee no ndi no misarra waan asseenin qabne wayittiin dhaqxee akkamitti siseensa akkamiin siteessa akkamiin sisimata በጣም የሚያስጠላ እንትን ያለው ባይዞ ሲሪየስሊ የኛው ድክመንት ነው namni barate namni real barate isaan biras duqunqo intiniin hin jiru jechuu kiyya miti namni dhiibanii deemuu qaban deemanii jirani bakka brother hin aman artii oromoo kana akkana ta'eera hin guddatu maal guddateera boo artiin oromoo hay ሳክስ አይደለም ኑቱን ጉደቲኒ በቃኝ አላደግንም እኛ ማለት ነው ተረዳኸኝ አይደለ በቃ ሰነንጅሩ ኑቲ እዶ ሰነንጅሩ ኢሳን ኢላሊሜ ዋተኮን ሲቲም ፊልሚን ተይሮ ራቦማችን ቱሬ በጣም ፖፑላር የምትላቸው ስታር የምትላቸው አክተሮች ሲሪየስ ኢንዶሚ ቢተኒ ኦፊሳኒፍ ብሼሰኒ ተረዳኸኝ አይደለ ከንኬኛ ሜ አርቲስት ጢኖ ሺ ወጅቴ ወየመንቲና ሄዲሜ ብሻና አይላንድ ኢቲፊክዲ አክት ጎቹ በርባዲ ዱፍቴዩ ሲና ሶፍቷ ሲቲ ዋሚ ደውልለት እስኪ ኤጋ ከናፊ ኑቲ አንገም ቆፒዳ ኤኙ ፋዳቱሞ ስፖንሰር ዋንጀደሙ ከነበርባዴ ወጀተቻ ጅራ አከሚታ አቦቲን ቀበኛ ሀየመ ሞተው ዳበኒ ናርገቴ አኩመ ሲንጀደዳ ባይዞ እነ ዘውዲቱ እነ ቦጋሌችን እነ ዱባሌችን ምናምን አስቀደመ ለካቸው ተረዳኸኝ አይደለ አካሲቲ ማለቀ ፍለታ አካሲቲኒ ስፖንሰር ጋፈታ ስፖንሰርሺፕ ዋንጀ ደሙ አንደርስታንድ ነሞተን ጎዲኒ ዳ ነሞቶ ወበኖ መሳዩ ለፉምን ጅሩዩ ነሞተን ቤክኔ ዳ ካኒት ዲማ ባአጅረነቹ ጋሩ ሞስት ጋፈን ከነጀዱ ነሞኒ ሁንዲ አካስ ጀቹ ከየምቲ ጅሩ በጣም ሱፐር የሆኑ በጣም ታይለንትድ ፉል የሆኑ ስፖንሰር ሴራ በረፈተኒ በሬቸኒ ከን ኢቲ ሚልካ አንደኑን ሳነ ጅሩ አርቲ መከኛ ከነ ከሳዩ ጀቹ ሶ ዋኒ ሂሮን ካሴ ፊዳ ከኒን ከነጀደ ፈቹ አነራ ዋኔ ገሙ ተበዴን ገሄ በርባቹ ሰነ ባዴን ይሰቦዳ ወረሰነ ቆመጣ ስሪ ያው ያን ከስሪ ዳጋሩ አማ ዱጉማ ዱባቹ ፈቹ አቦቲን ቀበኛ ኦሮሞ ፉለ ኢላላኒ ሞ ዱጉማ ስክሪፕት ኢላላኒ ተከንሳን ከናን አማ ፈከኛ ፎቢን ጥቆነራ ፎየ ቀባ ሚዲያ ረት ቤከማ ማልማ ለፋን ዱፋን ተቆጡ ስክሪፕት በሪዳ ወይ በረሰ ስፖንሰር ጋፈተኒ ሞራቲ ሞ ጥቆ ቤከምቲን ቀብዱ ጋፈተ እኙ ወልቂ ጠላላማ እኒ ማንቱ እንዱፉማ ከስቲ ኮነምኒ ሲ ሃቱ ኮ ኢልሞሺ ወልጫልቺ ፈቲን ባይዞ ያስብረቲስ እንደ ጎጎረ ሳኒ ነቲን ፈካቱ ኖርማሊ ፈከኛ ፊ ስፖንሰር ዋንጀ ደሙ ኩል ማሊዳ ስፖንሰርሺፕ ኩል ማሊዳ አጋፋ ፈከኛ ነማ ፉለ ሳምቤ ከምነ ወይ ኢንተርቪው ወታቲ ለምንደ ይጠራኝ ነኝ ማ ኢንተርቪው ነጎለት ኖርማሊ ያን ኮሲፍን ጋለነት ፈካታ ነሞኒ jalan ufun baay'een jiru kan script babbareeda kan qaban garu gar fulduraatti kan carraan arganne jechuukotti so namoonni nuun xiqqoommo beekamtii qaban beekamtii sababa qabaniif qofa script bareedaa utuun qabatiin baanii sponsor argatan ni jiru isuma finsiin jedheen kanaafidhaam ila nama fuula qabu wa'ii fiddee script isaa hojjetteef taanaani yookaan fiilmii isaa produce goote taanaani namoota baay'eef duubaa qaba ያገኘኝ ነው ዳርጋችሁ ጅርታሚ ነሞተ ሄዱፍ ዱባ ቀበ ነምቺ ኩኒ ነምኒ አኒ ፉለ ሳይላሌ ስፖንሰር ጎዴ ኩነቹ ሶ ፈከኛ ቢሻን ቀበ ዮተ ዋይ ቢሻን ኮ ከነ በሬቺን አዳዲሱ ነሞተ ደንዳን ጀቹ ጉዩ መሰን ኤበ ፊልሚ ሰነረት ዮከነ ኤበ ቲያትራ ሰነረቲ ነምኒ ሸንተማ ያዱ ነመ ሸንተማ ሀር ከማሊን ካ ሃይላንድ ቢሻኒ ሰኒን ካ for amazing promotion በቃ ፖፑላር የሆነ ፕሮሞሽን ነው የሚሆነው ሱሩ መካስተምናም ተፖስታል
እንዴ ማሊፍ ፖስተን ጀዴ ዳቄ ሼር ጎድ ዮካን ቡሴ ሱራ ሰነ ፖስቶታ ኦቶ ያደሚን ነምች ፕሮሞሽን ሆጀተሜ ፊ ጅራ ጀቹ አርገቴ ሶ ዋን አርካ ቀብዱ ሰና ማን ነው ፕሮዳክት ያርካ ቀብዱ ሰና ነመ ብራንጋ አቹዳፍ ከነቲ ነማ ስፖንሰር ጎቱ መሌ ዋን ብራፍ ሚቲ ጉርባ ለፋ ዱፉ ሰና ገሩ ነመ እንዴት አጃኢባ ቀቡ ሰና ጫረመቱ ባሰ ጉያመ ኤገተ መሌ እነ ከሲቱ ፊት ይሰቀቡ እንጅሩ የቹ ገሩ አዳን ኬኛ ከሲን ጀዱ ቱሬ አዳ አመዱ ፈከነቱ ያ አነስ ካናኒፍ ሲጋፈደ አቦቲን ቀበኛ ኮኒ ዋይ ሆጂ ሳኒ ማሌ ማሊፍ አርቲ ኦሮሞ ፍንቁ ቀማኒዳ አኒ ማሌ ዳቤት ካናን ጀቹ ያደ ዱጉማ አማ አቦቲ ቀበኛ ኦሮሞ ታኒ ካን ዋይን አርቲ ኦሮሞ ሳንቁ ቁንጅሩ ኖርማሊ ገዲ ቡአኒ አማ ስክሪፕት ማ አፋን ኦሮሞ namoonni yaasoo garuu anillee amma yoonaatti qabadhes waan hin deemisin qabu waan hin gaafadhe waan hin qabu iskiriipti gaafa qabatanii deemanii fuudhanii ma dubbisuufillee eeyyamamaa miti baay'een isaanii akka himatanitti jechuudha noormaali abbootiin qabeenya oromoo amma fiilmii habashaa tokko ispoonsar gochuurra fiilmii bareedaa tokko gaafatti iskiriipti bareedaa qabattee deemtu ilaalanii noormaali iskiriiptiin kee hin ta'u yoo ta'e kuffisan noormaal garuu scripti tun bisin deebisanii filmiin afaan oromoo samma tokko sadarkaa tokko amman sadarkaan isaa tokko amman olin jenne maaliif hin godhanidha ani quuqama isa sanadha malee noormaali isaan hojii isaanii yoo ilaalan sirriidha nama fuula beekamaa qabu maal yoo ta'e namoonni isa ol kaasaa waan jiraniif inni karaa isaa dabarfateera hojii isaas beeksifateera garuu maaliif quuqama artii oromoof hin godhatanidha scripti bareedaa dhufe sana maaf hin dubbisaniif kottume qashtiiko waatu ta'e masbiratti artii oromoo kanayyuu like hojjechuu maal akkasitti yoo haasa'u dhaloonni kun akkasitti yeroo haasa'u especially like qubee generation jedhamne jira qubee generation kun akkasitti hiraara gaafa go'u ሳይንሲን ሳባዬ እንትን ይንጨሎዲ አይጥም አይጣፍጥም ለጆሮ ማለት ነው ለሰሚው ሴንስ አይሰጥም ማሊፍ ከነሲን ጀደ ሲቲ ፈካቴ አከሲቲ አመለ ጋፈተኝ ቦኑ ከና ይቹላ በገሩ አንቲን ከን ከስሪዳ ገረ ዱባና ዴቢ ባኮዲ ሴና ሞሊን ቤኩ ጀቹላ በዳ ኡምሪ ዳኖ ራዋኒን ፈጋኔ ፍከኒን ከና ሀሰው ፈቹላ ገረ ዱባ ጋፈ ዴቢቱ አርቲ ኦሮሞ ከና miti produce gochuu miti ilaaluun inko politika siin jedheen ilaaluun jechuudha posterii magaalaa sallaatti maal ነያደዳን እንትን ይተይወጅ ወይ ሱራ ካአቱ እንጂ በጣም ደስ ብሎኝ ማለት ነው እኔ አይቼ አላቅም ከዛ በፊት ፊልምን እንዲህ በሲኒማ ደረጃ ማለት ነው ኩታኩደት እኮ አነከሲ በረቀነት ይፈካት ካም ሲኒማ ከንጀደሙ ጅራ አርቲ ወራ ኦላ ከነደ ሮባዬ ከነችት ሊሊፈሙ ከማል ጀደሙ ማልና አፋን ኦሮሞቲን ቆርማታ ጃለላሙ ማል ጀዱ ባነሪን ጀዱ ይመጣን ፈሜራው በቃ ይመጭ ፊልም ያየሁት ነው መሰለኝ እኔ ፖስተሩን አይቼ ማለት ነው እጄ ፎቶ ተነሳሁት ፖለቲካ ነበር እኔ አላወኩም ለካ ኢላ አርቲሞ ኦሮሞ ከነዩ ኢጁማን ይላሉ እንጆቹ ፖስተሩ እኮ ነው ያዩት ፎቶ እኮ ነው የተነሳው ምንም ሌላ ነገር አላረኩም እኮ አኒ ከኒኒ ደቀችቲ ሱራ ከይሱኒ ኢጀ ሲያሳቲ ነምኒ ኢላለሜ ነምኒ ቃም ማለቀላቴ ሱና ከመት ኢላለማ ነምኒ ሁጂሰን ቶልቺሱን አከመት ኢላለማ ኢላ ወንቲ ሳበከ ጅሩ ጀቹ ስለዚህ ኢቭን ሀሙ መዲዮ ካናት ጀቹ አንጉ መዲዮ ካናቲ ሜቢ መቃ ቢሳሌ ዳውን ባዬ ጋሪን ተው የሮ ባዬ ሰገንታ አርቲ ዳከናችቲ ቆጴፈሙ ሆቴል ጉዳ መጋላ ፍንፍኔ ከይሳል ኦሮሞን ቀበጀዴ ያዱዳ ኦሮሞን ኒቶሊቲ ቀበመን ሰገንታ ዋን ጉርጉዶ ፖፑላር ሰገንታ ታል በከሰናቲ ካን ቆጳን ጀቹዳ ቤክቶ ሄደ ያዳ ባዬን ከይሰን እና ማሊቱ ከሰቶ ጀተማ ዋማ ጀደሙ ሰነ ጀቹዳ ዋማኒ ጀቹን በርባዱ ረዴቢኤኒ ከናፊ ወንቴ ከሲ ዋንጅሩፍ ታኢና ከን ኢራዴሰኒ ነሞኒ በሬቸኒ ሞገርጋራን ባየን ኢሳኒ ጅሩ ሲሪየስሊ በሬቸኒ አቦቲ መቀበኛ ኦሮሞ ታኒ ጀቹ መቃሳኒ ዳውን በርባዱ ዋኑ ሞሊን ቤክኑፍ ጀቹ በቃ ሁንዴ መራቲ ሲወጅን ኩፈኒ ካኒ ጀቹ መነሲ ከነኒ ማልጎደኒ ምናምን ብዙ እኔም ተቋዳሽ ተካፍያለሁኝ ከዛ ጽዋ ማለት ነው ወንቲ ሰነራ አመቴ እንትን ይጀደ እንጅራ አኒሰቹ ፕሮዲዩስ ናጎደሜ አመቴ ወይ ሹሬ እንትን ይጀዱ ሲትኮም ይጀዱ ያቸው አበቀበኛ ጉዳላ ካን ፕሮዲዩስ ናጎቻ አጥሩ
sabummaa kanaan immoo kan dhaabateefis maaluma waanuma jijjiirtu kana jechuudha. Qashee akkasumaatti dhiisa. Kanatu isaan rakkise malee tariitii daba akkasii qabaataniitii waan jedhuun qabu. Pozitiivli inni yoo bammiilawnu. Yaa kanumaan jedha nama gaarii. Kabira aartii amma kana irraa haasofne irra aartii keessatti nama tiyaatiraadha. Fiilmiillee ni hojjetta. Yeroo baay'ee immoo ijoolleen keenya tiyaatira hojjetanii manni tiyaatiraa yoo cufame tiyaatira baratanii bakka isaan gaheera. Dhumee bakka manatti galu. Garuu tiyaatira kan baratanii fi fiilmii afaan Oromoo hojjechuu fi aartii afaan Oromoo irratti hirmaachuufidha. Ijoolleen keenya garuu manni tiyaatiraa yoo cufame diraamaa hin hojjetaman yaadattee hin beekon manatti galu. Isa sana kaasuuf osoo hin taane addunyaa tiyaatiraatti deebisnee kaasuuf osoo hin taane wanti kana kaaseef maaliif sitti fakkaate yeroo kanatti ijoollee akkamii akka barsiisaa tiyaatiraatti akka nama ogummaa aartii keessa jiruutti ijoollee kanaafi qabna ijoollee baay'ee qabna ijoollee dandeettii garaa garaa qaban tiiktookii sooshaal miidiyaa irratti yoo argita ta'e jechuudha. Isa kanaafi dhaloota akkamii gara aartii kanaatti dhufuu qabu itti yaaddati. Normaalii dhaloonni namaa kuni perform godha baay'ee mana ajaa'iba. Ispeeshaalii gara duubaatti baakkoodhime gaafan jedhu ijoollee xixinnoo bira dhaqime sitti tolu ሲያወሩ ምን ሲሉ ፋሻላቸው የሚጠቀሙት ዲያሎግ ጅችሳን ፈየደመን ጀስቸራቸው በሰውነት ነው የሚያወሩት ምናምን ቦዲ ላንጉጅ ዋንጀኑ ከነጨም በቃ ዋን ሁንዲሳ ሲቲ ቶለ ቤክቴ ሶ ካናሳና ሳና እንጀዱ ከበዳ ተሾመ ተሰማ እንጀዱ ሰቦንቱ ሰቦና ሰቦቃ እንጀዱቲ ደሎኒ ኢብድኩ ነው ያሉፉ እንጀዳ ገረ ቲያትራት ጀቹ ጂኒየስ ናቸው በጣም ማለት ነው። በቃ ለአርት ይሆናሉ ብለህ የምታስባቸው አይነት የለ ሳሙ ኪስት ካራክተራቲ ቦጮ ይጀረምቲ ለፈረደ ሙአመነን አርጋን እንደሳኔ ይዩጀቹ በቃ ስለዚህ ሁሉም ይምጡ እንጀዳ ደሎኒ እኒ አርት ዳፍ ኡመሜ አማዋን ኡመሜ ነት ፈካታን አማ ሶ ይምጡ ነው ምለው ወሩምቲ ኩን ኢሳና ዱፋኒዳ እቹ ሰከናፉ ረቱ ጅቹ ጋ ገሩ ጆሌን ኬኛ ባይን ሳኔ gama waraabbii fiilmii afaan Oromootti gaafa deebinu akkuma ati jalqabatte dura fiilmiin tokko poosterii jalatti suuraa kee keessatti poolitikaadha garuu itti amma maaltu ta'e beektaa fiilmii afaan Oromootti gara aartiin afaan Oromootti gaafa deebinu sirbarraa aga tiyaatirratti gammaduu dandeessan tiyaatirri yeroo baay'ee itti dadhabaman namni kan jibbu nama jibbee galachitti yoo ta'e malee abaluu gocha isaa sana jaalannee dheegara jaallatee gala garuu tiyaatira waan namaas gaariis barate garuu dur rakkoo siyaasaatu ture amma garuu fiilmii afaan Oromoo irratti rakkoo nuti qabnu poosteriin bahuu fi fiilmii gadhiifamutu garaagara. Maal reefsii kaaseen ture qashtii namaa firoo iba kooyitii qaba baankii wayii keessaa fira qaba dhaabbata wayii keessaa bakka wayiitii qaba. maal argaa jirta miti Tolosaa maaf ol jeeqnaa waanuma argaa jirrudha ka'eet waan wayii barreessa lafa tiyaatirri buleen beeku hiriyyaama nama tiyaatira baratee iyyuu hin qabu hiriyyaama nama fiilmii baratee iyyuu hin qabu አንድ ታክሲ እንኳን አልተሳፈሩም ብራዘር አይታወቁም አያውቅም አውሊያን ቲያትራ መነሳ ቡሌን ቤኩ አውሊያን ፊልሚ መነሳ ቡሌን ቤኩ ጎዶንሳ ጎዶሞ ወሊን ቤኩ ሸ መሰናዳ argattee qabbana oftuu sana yaaju so isatu ka'ee barreessa ay dideemne ilaalle fiilmii hoyi jechuudha waan akka teekwaandoo hidha naamin dhoshidhoan saanutti tole baqa to'a gaafa godhan naamna fiilmii afaan Oromoo eebba guddaa jiradha himaxansu bala guddaa qashtii namaa sabare dhaqnee naamin gaafa ilaallu namichi kaameraa waraabaa jiru min እንደሚሰራ አላውቅም እኔ ሩኩተቻ ጅራት ዋንሳም ቤኩ ሲሪየስሊ እንዲ ነው በቃ እስክስታ ወረ ኦላቧ እንትኔን ካሜራን ዲያሎጊን እንተሊያ ሶፍቱ ከምብራ ዲያሎጊን ቶሎሳን አስብረታሱ ከምብራ እንዱ ጉዳፍ ገራ ዋንተ ወየቹ ብራዘር 5 ደቂቃ መቀመጥ ነው ያቃተኝ ሲሪየስሊ ነው የምልህ ከ20 ምናምን ጊዜ በላይ ነው ያዛጋውትኝ ይቻንቱ ረጀት ደቂቃ ሸን ይላሉ ዳፈችው ናርገቴ yoo xiqqaate jechuudha yoo xiqqaate asii hojii fiilmii hojjechuudhaafi fiilmii meek gochuudhaafi hiriyyaa nama intinii baratee beekuu qabda fiilmiiwwan muraasa wayii ilaaluu qabda naa
dunquqquu sitti buusaama akka waan raftee abjuu wa'ii keessa seentam namni fiilmii wantiniiwwan keenya gaafa laaltu jechuudha. Nuti hojjennii maal akkasitti qeeqaa jira jechuu kiyya miti. Yookaan adabadhaa ta'a dhiisaa yookaan waan gaariin koottaa. Argattee kanatu rakkoo ta'ee jechuu barbaadeen. Maal godhu amma maaltu dhufe istaayilii akkamiitu dhufe sitti fakkaate nama fuulli isaa beekamoo hin jiraame alaffisiil jarba'uu ni qarsaallu yookaan fuula isaa waan xiqqoo hin fudhatanii akka poosterii irratti nu galta ምናምን ጀ ሻፈጠኒ ገልቹ አቲ ከበዳቱ ረጅራ በቃ ነማቲ አፕሪሺየት ጎቱ ነመ የሆነ እንዴት ነው የመጨረሻ ፈኑ ነህ በቃ ነማቲ አፕሪሺየት ጎቱ ነማቲ ሆርዶፍት ወይ እንትን ይረገልቹ ጋፈ ደቅጡ ፈልገ ነው የምታገኘው ለቶሎ ሳነች ብረጅራ ኤገመ ሰከንዲ ከነ ደቂቃ ምቲም ሰከንዲ ከነ ረት ይጅራ ልፍ ሲል ይታያል ምናምን በቃ ዶማ ይሰወድ እንጅሩ ለምኒካን ዋምብራ Gada baay'ee nama gaddisiisa wanti faannaa Oromoo irra Innaa kanaafu ergaa tokkoon qabaaf warri poosteriidhaan nu goomsitanii anuma dabalatee warri poosteriidhaan nu goomsitanii ijoolleen giraafiksii hojjettanii isuma dhugaadha mituu naa danda'ame warra giraafiksii hojjetuudhaan kan hin komadhu jechuudha. Fiilmii sana ilaaluu qabu jalqaba. Poosterii amma fakkeenyaaf fiilmii faranjii ilaali. Fiilmii warra faranjootaa gaafa ilaaltu poosterii argitu irratti fiilmii ilaaltu hunda isaa poosteriin sun wanta hojjetameef barta. Kan keenya garuu dubartii bareedduu jira achi keessa dubartiin sun bifti isheen jiru. Photoshoppii fi warra giraafiksiitu nu goomsa. Hin argannu maal kooti maal yeroo baay'ee dhaqnee koo ilaallee minaamin intalattii wajjin suuraa ka'uuf barbaannee minaamin baqa waanuma beektuudha. Adaadaa ishee duuka suuraa kaanee gallaa. Wantaate qashtii. Daarikteeroo osoo hin taane abbaa fiilmichaadha kan fiilmii afaan Oromoo yeroo baay'ee daarikteerri amma fiilmii poosteriitti hojjechiisuu qaba jedhee yaada. Poosteriin sun ergaa akkamii qaba? Nama akkamitti hawwachuu danda'a? Waan akkamiitu dira fiilmii sana keessa jira? Waan akkasii yaaddee poosterii hojjechuu qabda. Akka yaada kooti. Achi bira hundi dhaqni boo. Hayi. Ati koo fiilmii sana keessatti gaheen kan kee axxishoo jechuu yoo ta'e seenaa fiilmii sana jalqabaa hanga xumuraatti beekuu qabda. Axxishoo kana maaliif hin jedhee waa wayii deebisuu qabdaati waa'ee fiilmichaa jechuudha. Asitti qarshii kanaa sii kafalaa minaa akka jenne san ta'e baqa akka jenne san xurunesh fuuldura kaa'atu nantina akka haalaallu baqa akkas ta'e qashtii namaa. Innaa kanaafu itti yaada aartii keenya aartii afaan Oromoo keessatti saba guddaadha inni. Garuu waan xiqqoon hojjetinaa waan nu madaalu hojjedha. Ana dabalatee. Dhugaa maqaa osoo hin ta'in garaarraa hojjennudha. Yaa'u amma piroodiisera namni piroodiis nuun godhu hin jiru maal jennee himachuudha. Shantaani tokko fiilmii tokko bareedaa tokko maan hojjeta. Mee kootu as bira ስንት ካሜራ ነው? 3 ካሜራ እኮ ነው ያለው። በፈጣሪ ስም ከበቂም በላይ እኮ ነው ይሄ። በጣም ብዙ እኮ ነው ይሄ ማይኪኑ ጀለ ነቅጠኔ ምናምን ይሄ እኮ ፊልም እኮ ነው። ምንም ሌላ ነገር አይደለም እኮ ፊልሚን እኮ ሃይ Laki jechoota nuti dubbannu kana ilaalame akka isaan miidha akka isaan bareedan sitti tolu ilaale jecha afaan Oromoo kana jechuma gaafa jettuyyuu ilaalame akka inni miidhagu jechuudha. Ilaa seensii mataa isaa qaba miira mataa isaa qaba akkatti jettu akkatti dubbattu qaba jecha afaan Oromoo jechuudha. Warra waan sana hojjetaa ture sanatu akkatti jedhu hin qabne akkaataa dhabee malee yoom jecha Oromoodha akkaataa dhabee nama gaarii ko. So kanuma walitti dhufne ስንት ሰው ነው ያለው ካሜራ ማን ነው 3 ነው የሚታይ 6 ነን የሚገርም ፊልም የሚገርም ፊዚካሊ እንደምኔ በሬዱም ሰንደምኔ አንቀነ ጀቾታ አንቀብሉ ናርገቴ ዋቱ ነው አፈባይዞ ሀጤ ሚቲን ገምነ ሚቲ ከበዳ እናፍቱ ታኔ ነው እንቄቅና በለው ኧረ እንዴ ብራዘር ሃይ ሁጂ ዲስኔ መተሬ ገለጄቅና ማልክ ኢላሊ ሜ ሶሻል ሚዲያ ጋፋ ዋን ወይ ዱፉን ቄቁዳፍና ሂሪረ ቀበነ ዋን ሙሳዩ ሳይንሲ ጉዳላም ቄቁን ይሰቲ ሲቲ ዱፍና ጋፋ ብራ እንዱበና ጋፋ ብራ ሶ ተኘ ኦዱታኔ ማለ አማ ዮዴ ሳይራ ኦዱታኔ ማለ ቶኩኖ ዲቲ ዱፌ ፊልሚ ድንቂሳ ወጅቹ ለንደኛ ፊልሚ አጃይባ ጆቹ በቃ ተረዳኛ አይደል ከነሙ ኑጋዋ ቀጅራታ እኖጀን እግዚአብሔርን እኖጀና kun fedha keenya son tan dirqama keenyas baay'ee hojjechuun masta hamma nama qeeqxutti immoo laatis qeequmsa sanaaf dhiyaatu qabda astessee gaafa odeessitu hin salphata gaafa keessa seentuu challenge qaba baay'ee ma jechuudha ስለዚህ ሰርተን እናሳያቸው ይተቹ
hojjennee isin agarsiisna. Isa ka bira wabiin ogummaa hedduu qabda. Fiilmii jennee irraa haasofnee tiyaatira jennee haasofnee kanaan olitti haasa'uu hin dandeenya sababa yeroodhaa fi warra sanarra darbinee muuziqaa immoo kortaa jechuu dhageen ture. Insa akkasuma. Hundaa'uun wabiinni sirba hojjechaa jira dhageen ture. Dhugaa rabbii sirba hojjechaa jira. Sirba maali? Sirbuma sirbaa hojjechaa jira dhageen ture. Yaa normaal akkamidha beektaa? Sitti meen ture? Sitti meen ture? Namarraas dhageen ture. Nama gaarii kun somni namni sun baay'ee qabii nama san sirriitti. Hiriyoonfadhu. Tiyaatirri maaliidha jennee? Mata duree maaliiti jennee? Dhugaa. Galma maaliiti jennee? Galma aartiiwwan the mother of art jedhaniin haadha aartiiwwanii jedhaniin eenyuti? Tiyaatiraati. ስለዚህ akka daansii nayyaalaa xinnoo argattee sababni isaa nama tiyaatiraa waan hin ta'eef muuziqaa xiqqoo nayyaala sababni isaa maal waan ta'eef nama tiyaatiraa waan hin ta'eef fiilmii nayyaala sababni isaa maalidha waan ta'eef nama tiyaatiraa waan hin ta'eef jaalalan beektaa akkasiin akkas baay'ee natti tolu amma miirri kun jechuudha seexana wayiin baasa dhiyoo kana haasaa turre teenye maal jennee haasofne tiyaatira ulfoo nyamariin erga hojjenne ijoolleen sammuun ishee nagaan taane jechuun waan babbaddee tiyaatirri suni waa wayii qaba sammuu ijoollee rukutee mana tiyaatiraatii yaasiraa inni haasaa ture oguma humna qaba dhayichi wayii nu dhayiraa dhan shakka erga tiyaatira sana hojjenne. Umuun hin dhoofne baay'isuu ilaa humna addaa wayitu nu dhufiitu yeroo tokko akkamiidha amma maallaqa guddaa wayii kaasii otoo sitti kenne yoo ati abshaalan taane maal godha maallaqi suni yoo kaasii balleessa yoo kaasiitu isa balleessa. Humna aartii addaa wayitu nu kenname iddooma tokkotti jechuudha. Bakka nu kenname walumatti humna sana akka itti fayyadamnu dhabne nuti. Isatu nu facaase malee humnichi gaarii ma ture. Hafuuruma qulqulluu wayii ture. Kanaafuu mata duree kana walitti qabnee darbuudhaa fi namooti aartii afaan Oromoo keessa jirtanii kan nuyi haasofne caalaatti waan baay'eetu jira ofii keessaniitti yaada. Nullee waan haasofne kana irraa wanna innee yaadna. Rabbi nu haa gargaaru. Isa ka biraa hojiiwwan hojjette keessatti tiyaatira baay'ee hojjetteetta ijoollee baay'ee barsiisteetta nama dhaloota baay'ee barsiisedha. Isa ka biraa irratti waan hojjette keessaa diraamaa sitkoomii namalee irratti si argaa jirra. Namalee irra hin jirta shuree hojjechaa turteetta. Akkami hojiiwwan sun? Akkami gaafa jettu akkaataa itti hojjetame moo akkaataa itti barreeffame moo akkaataa itti dhaabate moo akka kan barbaadde akka kanneen keessa. Akka kanneen keessa fakkeenyaaf diraamaa namalee OBN irratti hojjetaman natti fakkaata. Dhugaa dubbachuuf akka kootti dadhabina gosa guddaa waan sana irratti kaasuun namoota akka kootii hin jiru. Diraamaa sana baay'ee ilaalamuuf iyyuu hin qabu. Gaafa inni gadhiifamu numa ni ilaala. Dhiifama naa godhaa malee diraamaawwan afaan Oromoo hojjetaman keessaa diraamicha jalqaban hin jaalladhe. Paartii afur hin ilaaleen achumaan hin bade. Ittiin deebiin hin mammaatiin ilaalle. Gaafa inni gadhiifamu irra daddabarseen ilaalan ture. Maal isaatu isin tole laata? Anaafis isatu naan galle. Uummati keenya diraamaa kana dadhabbii guddaa hojjeta DSTV natti fakkaata miti. Intin irratti darbaa ture. Achirratti waraabbiin isaallee muudii sanaadha baay'ee bareedaadha. Isa kanaaf uummati keenya daawwachaa hin jiru diraamaa sana akka taatu diraamaa namaleetti hanqina uummata keenya bira jiru dhadhee yaada. Hojjetameera diraamaan sun itti dadhabame garuu immoo ilaalamaa hin jiru. Rakkoo sanaa fi diraamaa namalee fakkeenyaa fi xiqqootu irraa nu dubbatte. Okay. Maalidha si fakkaatee namalee namukoo masiin qonnatoo jiraate yookaan nama tokko dalganaa ciibsaa meenoo innaa maal jedha sitti fakkaatee kana boodadha baay'ee diyaaloogii jaaladhudha kana booda seenaanii kirrii masiinqoo irratti barreeffatan hin jiru jedhaan kaaraaktarri tokko namalee nama jedhamu kanaan jechuudha. Wanti as jiru kun hundi jechuudha. Alii Birraa waliin qabna. Hacaaluu Hundeessaa waliin qabna. Waan as keessa jiru kana baay'ee isaa waliin qabna miti. Namichi hin qabdan jedha kaaraakterichi.
isinii galagaa immoo isin dhalootaaf shaala mitiire. So akka silaatii fiilmiin sun yookaan immoo diraamaan sun itti barreeffameen otoo duuka buunee irra ta'e jechuudha. Maaf bakkeetti wal nyaanna ture silaa baay'isee. Baxxabis buuk ነው ይነበባል indubbista. Waan achi keessatti perform godheef maal otoo hin taane maal baranne sitti fakkaate bakka ishee gabaabduu TikTok irraa maal jedhan sana barreeti isa akkamiin ilaalla sammuun keenya madaal nurra tara baay'isee nu caala intinichi. Qam namoota baratanii namoota fagaataniin namoota aartii isaanii maasters godhaniin kan hojjetame hojiin sun jechuudha. Iddoon itti hojjetame aayidiyaan isaa karakteroonni achi keessa jiran maal I don't know. Fully jechuudha. Fully saayinsiidhaan waan guutamedha. Direct namni qaamni waan sana direct godhu nama Chaayinaa deemee directingii baratee cinematography whatever waan silaatii fiilmiidhaaf hin barbaachisa jedhamee guuttatee nama dhufedha. Namni diraamaa sana barreessu nama hedduu appreciate goonu amma hin dubbadhu. Namni produce godhu qaamni waan sana organize godhu maal I don't know. I don't know. Jaalannees jibbinees miidiyaa isa guddaa Oromoon qabu jechuudha. ምንም በላይ ምንም OBN'dha kan waan san produce gochaa ture jechuudha. OBN bakka huge bakka simboolii guddaa Oromoon qabu jedha. Baay'ee cee bakka biraa hojjechaa jira. Nuti garuu maal taane akkasitti bakka hin dubbadhu isaa. Na hubatta akkasumatti ija koorraati jechuudha. So gara daamichaatti gaafan sii deebi'u hamma kana ga'a ture garuu intini irratti ni ilaalama. Screen irratti TV irratti ilaalama ture. Gaafa gara wanti dhufu garuu sorgoof soogoodhaan ciigeeffameet barreeffame maal. Dhaloonni kun maal bare? Izi taa'eeti amma dubbii dachaa dubbii qoolaa maal. Achi keessa wanti barbaadata hojiin qabu TikTok eenyutu laala yoo innas dhufee diraamaa kana laala. Hai waa meeqatu isa darba? Hudduu intinaafaatu isa darba. Harma intinaafaatu isa darba. Hai brother. Yantinaan kan farmaanni illat inni gaafa dhufee as intini siila. Maraatu buzunesh faayeenyutu laala. Gaafa innas dhufee fiilmii kana laala. ስለዚህ akkas ta'eet wal jala darbe malee waan ajaa'ibaa wayii ture waan keessa jiruuf miti. Diraamaa gaarii ture garuu namni keenya rakkoo akkasii qabaa rakkoo sana keessaa baanuudha kan hin jedhu gama diraamaa shoreedhaan diraamaa shoree ilaalaan ture paartii jalqabaadhaa kaasee gadhumaatti ilaaleera adda cite. In ulfaata beektaa in ulfaata kan keenya kuni. Hiraara ba'uuf miti baay'isee. Maybe anatu barreessaa ture, anatu qindeessaa ture waan barbaachisu sana maal. Baay'ee isaa taatoos ta'e achi keessatti namni tokko dogoggoree ana bira akka jiruun bari'a har'a gaafan taa'ee yaadu qaama produce godhe sana maaliin komaddoon normaali yoon plan ነበረው haga kutaa 10tti hojjetamee isa booda ofii isaaf ufaa danda'uudha kan jedhame argatte. Akka yaadame sana deemuu hin dandeenye YouTube irratti fe'amee waan achirraa argamuutiin ran gochuudhaaf ture kaayyoon jechuudha. Garuu immoo akka barbaadame sana bifa barbaadame sanaan taargeetii yaadame sana tuquu hin dandeenye karaatti hafe normaalii hojii bareeda natti fakkaata. Isa mootoo isin dubbattanii baay'ee natti tola. Abbaayyoof jeji gaarii miti. Bareeda fakkeenyaaf achirratti waan tan argee ijoolleen keenya gaafa diraamaa maal hojjetanii aktiif ta'anii hojjetan diraamaa baay'ee of gatanii sababa diraamaa ta'eef itti kennameef qofa hojjetu. Achirratti garuu ijoolleen gaafa hojjetanii of ta'anii kan hojjetan. Isuma sirrii jechuudha. Waan sana tiyaatira. Ila hundee isaaniitu sareef siin jedhe. Ta'anii hojjechaa turanii kwaalitiin waraabbii achirra jiru. Waan hundi isaa waan ajaa'ibaa ture. Kwaalitii sanaan amma namni hojjetu hin jiru. Baay'ee kwaalitii bareedaan ture. Kaameraa itti waraabaa turtes gaarii natti fakkaata ture. Garuu addaan nu jalaa jite rakkoo isaas kaasteetta. Gaafa rakkootti deebinu immoo rakkoo sila haasaa turre sanatti. Akkas ta'a bakka garasitti deema waan ta'eef ijenneen. Kanaafuu diraamaan shuree addaan cite. Inni deebi'uu baatus wanti biraa deebi'uu danda'a karaa isaa. Ni dhufa. Aartiin kun rakkisaadha.
akka kootti baay'ee rakkisaa gaafa teessee ilaaltu qofaa keedha kan fiiddu qofaa keedha kan hojjettu nama wajjin yoo jiraattis ka waansa sana mata duree godhatee walii gafiigu nama tokko dadhabuu dandeessa. Isa kanaaf ulfaachuu danda'a. Gara fuulduraatti haalli hundumtuu akka nuu mijatuu fi rabbiin kadhachuudha. Nuti cimnaan jechuudha baay'ee nuti cimnaan waan hin taane hin jiru. ምንም ሌላ ነገር አታስብ ወጋ ሰዲ ምናምን ባክ ጎድ ሚያቲ አቲ መታንኬ ማሊ ረቱርቲ ሀረይስ ጅርት ወቅጭማ መቆፈተው ጋፈተ ባይዞ ኔቨር ጊቭ አፕ ሄደን ይወር እንትን ሀርኩመን ከኒ መለ ሳክሲ ሚቲ ባይዞ የት ሞቲቬት ምናምን ነመጎቹፍ ሚቲ በነገር ላይ ዋን ባቄ ዋኒን አርጌ ፉፊ ኮራቹ እሱ ነው በቃ ፈጎ እንደ በከብራን ነቂ ኑቲ ጭምነታማ ዋን ኑቲ ጎነ እንቹ ስርባ ፋንሮ መፍረድ ዳይሬክቲንግ ይሳሲ ፉደኒ ሰሚት ዳኒ አበሻን ተሰ ይላልቲ አም አርገቴ እንኮሮጅ ባዱፍቴ ኑራቴ እቹ ወለሎን አርካበዴት ዳይሬክቲንግን አርካበዴት ማሊን አርካበዴ ጆሌ ኬኛላልቲ ተሰ እቹ ለንጆ ጂኒየስ ዳይሬክተር ያዲ ስርባሲ በከኒ ቲንገ አይኑማዩ ፊልም ይትዱፈ ይችራማ ዋና ጃይባ ኮጀቴ ምናምን ምጀነጉ ይቸደቀ ይላሉ ዳፍ ገሩ ዋኑመ ጪመሜፍ ዋኑመ ጪማታ አኒፍ ጆሌንኩ ዋኑመ ቻሌንጅ ጎዳኒፍ ቻሌንጅ ወንጅሩ ዋንጅክሰኒ ብረደር በኒፍ ሙዚቃ ኦሮሞ ኤሰጥ ኪሰሚቲ ፈኒሰኒ ጅረን ናርገቴ ፊልም ዳኒስ ዋን ያከሲንታኔፍ እንጅሩ ቲያትራኒስ ዋን ያከሲንታኔፍ እንጅሩ ቲያትሮ ኩ ድርቀመ ነመኩማ ማልማል ወልቲ ቀቡን በርባች ሳሚቲ ነመን አኩማ ሬፍስ እንጀሬ ዳ በቃ ኑቲ ፈዲ ቀም ነሚቲ ወልቲ ዱፍኔ ዋና ጃይባ ወጀቹ እንደኛ ባይዞ gara dubaatti deebi'uu akkana jalaan taane malee Oromiyaa Aartii Instituutii waaree aartii duraan namni ta'ee tiyaatira afaan Oromoo nama sadiitti agarsiiseera odeensii nama sadii. Fiilmii afaan Oromoo ufii kiyya adda kiyya taa'ee eebbisiisee galee sinimaa keessatti nama dhabeen nama seenaa akkasiifaa qabu jira. Kootu gara waaree aartiitti jechuudha. Bro bakka teessif nu dhabnee dhaabbataan turre odeensiin galma hangas ga'u keessatti jechuudha. Yaadi warraaqsa ajaa'ibaa ho'itu ture baay'ee masi dinqisiisaa yeroon sun jechuudha. Baay'ee golden time bakka tiyaatira Oromoodhaaf ispeeshaalii odeensii magaalaa kana tureef jechuudha. So cimnaan akkas ta'e miti beela'uu keenya cinaatti dhiisnee komfortiirra buluu keenya cinaatti dhiisnee like maatii wajjin maal ta'u hin keenya cinaatti dhiisnee itti waan ciccineef naaman gammeen wajjin kufee waan ka'eef mu'abbaan faanu waan wajjin turaniif maal daradaanyare ammas ani ilaalameera ammas haayinoot naa amma maaf hin taane akkas hin ta'a akka hin danda'amaa jennu ittuma adeemnu malee hin danda'ama. Ni danda'ama. Akkas. Irratti olii galleerra. Kanaafuu walitti qabneerra jechuudha mata duree kana. Waaqayyoo fagaletu aartii kana akkuma nama haasofneedha. Isa kaanii isinitti dabala garuu waan tokko ni haasee darba dhiifama naa godha aartii kana keessaa osoo hin bahin jechuudha. Mata dureen keenya taanu fa'aa isin godha waan ta'eef. Fa'aa jenna gaa. Yuutuubii anganama yoo nirraa kee ganam yuutuubiin bana waan haaraa maal tura. Muuziqaa afaan Amaariffaa namni dura ilaalu jira jedhee yaadu. Waldaa immoo namni dura dhaqu jiru. Sirba dhaggeeffachuu nan dhiisa nan dadhabe. Isuma dhugaan siin jedhe. Sirbituu mootummaa Waaqayyoon dhaaltu jedhanii akkamitti. Wangeelli akkas jedha. Dhuguma immoo wangeeltuu sirbituu mootummaa Waaqayyooti. Wangeeltuu kaati. Sirbuu baay'ee nan jaalladha. Achi dhaquu koosii nan gaabbaan. Achi immoo dhaquun qaba. Yeroo dhiyoo sitti immoo maaltu natti dhaga'amutti keessatti fakkaate. Kana isin ittiin hima. Namni hin jaalladhu dubartiin jaalladhu wayii. Mootummaa Waaqaatti ni galla. Dubartiin jaalladhu wayii na duuba achitti hin galti. Yoo qulqulluu taate jechuudha. Achi dhaqee yoon ishee wajjin hin jiraadhu ta'e achitti immoo ishee wajjin jiraachuu hin danda'u. Maallaa godhaa waan hedhuu yaade. Cubbuu guddaan hojjedhe. Sammuun koo akkamitti akka inni kana yaade isuma dhugaa jechuudha. Kiristoosii isa booddee ammaalan taa'aa dheefaa gaafa nuuf yaadee qaba. Nama baay'ee jaalladhu achitti gaafa nuuf biraa dhabu yaada sana hin qabu garuu hafuuraan waan kana naasa'u dhiisa. Cubbaa waan ta'e bakka. Akkamitti dhabde achitti? Fakkeenyaaf nama baay'ee jaallattu. Amma ni jaalallee koo baay'een jaalladha. Miti. Isa booddee asitti dhabuu hin barbaaddu. Akka ishiin duutu hin barbaadda. Tasuma hin barbaaddu.
gaafa samaayii seentu garuu kan iti waan lafarraa faayidaan qabu beekamaadha. Dhiisnee deemna guyyaa tokko. Garuu nama sana samaayitti hin galtaa, jannatan galtaa. Namni sun guyyaa sana achisi bira hin jiru. Jaalalleen kee isheeti jaallattu. Achitti tasuma wajjin ta'uu hin dandeessu ishee wajjin. Maal sii godha? Waaqayyo naaf dhiisu malee. Yaabsii fadhiisu dhugaa. Kun maaliif jilbiifadheen si kadhadha? Kun akkasatti ta'anii deebisuun hin ulfaata. Kun inni yaa hin cimaatumti deebisi. Akkamitti dileetii na keessaa ta'a yaadi kun? Of danda'e qashtii nama. Yesuus Kiristoos. Garuu sababan baay'ee ishee jaalladhuuf hin kun dhugan ta'e. Kanaafuu maaliifan jeesitti fakkaate sirba dhaggeeffachuu dhiisuun dadhabee gaafa yuutuubii seentu moo wanti argitu yuutuubii irratti laayif iskuul laayif moo laayif iskuul jedhu gaafa seentu kan afaan amaariffaadhaan hojjetamu lakkoofsan qabu eeddee ilaaltamsitti tola miti garuu bukkee qabaa kan hin qabne ergaa hin qabu dhalootaan barsiisuun bakka jaldina barnoota dhaqanii waan biraa akka isaan hojjetan barsiisa wantichi hojjetaniiru garuu afaan oromootiin tokkumatu hin jiru maal taane waan jiru nuti maal taane maafin hojjennu itti maafin hojjetan waan ajaa'ibaa kaastee maqaa isaatiin tachina godhaa baay'isoo maaliif siita iskuul laayifii ajaa'iba wayii qabaa laayifii ajaa'ibaa jechuudha bakka kutaa kudhanitti bakka yoona seenaa ittiin dhufa seenaa odeessiin keenya wajjin beeku wayiitu jira namatti miti iskuul laayifii kanaan wal qabatee garuu waanicha hin beeku stiil naan deebine gaafiin sun argattee sammuu makootu na gaafate sammuu makootu deebii isaa wallaale intalli tokko jirti maqaa ishee dha'u hin danda'ama iwaamna jeesin dhuftee haasa'uu hin dandeessi. Reemaa jedhamti baay'ee madiimtuudha humnaa ol. Innaa barsiisaa maqaa isaa hin dhahu I think fiiziksii barachaa irra natti fakkaate. Fiiziksii naagaluudhaaf ta'e wayiitu guyyicha na jalaa bade. Innaa hojii manaa hojjettanii jedhee gaafate. Hin hojjennee deebii jedhu deebiste isheen jechuudha. Eenoo akkas fuuldura koo teessee jirti. Daastarii jiramti. Daastarii mukaatiitti darbatee bakka kana dhahee intalatti jechuudha. Bakka hamma naa danda'ametti barataa disiipiliind ta'e wayiidha kilaasii keessatti. Haalota eeggadheen jeeqa nama akkasintinii jedhu sana miti gaafa barsiisichi ishee dha'u humna maal tokko lafaan akaasee hin beeku. Jedheen iyyee ka'een kilaasii keessatti jechuudha. Siiriisi soba miti iskuul laayif ennaan hin jaaladhe. Nan utaalee ka'een bakka laman halkutu sawiyyuu. Hanga daqiiqaa 10 ምናምን የሆነ በቃ out of myself ኮምፓውንዲንግ ኬስ ጅሩ ማንነቴን ረስቼ ምናምን ነበር ምን እንደሆነ አላውቅም ጋፈንሽ ሄደው ምን ወረረኝ በጣም ማለት ነው ብዙ ተማሪ ነበር ክላስ ውስጥ ብዙ ወንዶች አሉ ክላስ ውስጥ ለምን እኔን ግን ጋፊ ነው ስቲል አንዴ ግን ስኩል ላይፍ እና ጀለታ አላት ለክ ጃለሌን ቀባካሞን ሼማ ሲምፕልታ አይ የሮሰነች ኪያ አሁን የሮሱ መጣ nama tokko jaallata yookiin nama tokko isa jaallata miti nama tiyaatara akka hundumatti jaallata timachuun sodaatu boonuu qabdaa gaafa karaa kanarra deemtu laphee dhiibidee dhugaa rabbi laphee dhiibee naa immoo bakkeetti deeman miti ofittamanii deeme jechuudha akkasiidha kanaafuu laayif iskuulii hin hojjenna nuyi kan hojjechuu qabu nama biraa miti baay'ee in baay'isne miti in hojjenna in baay'isne ekkoo in hojjennaan hin baay'e waanuma hunda hin hojjenna wanti nu hojjennu immoo isaan olii nan beekan akka oromootti garuu hojjetamuu qabaa wantichi in iskuul laayifii immoo balaa maal ijoolleen oromoo wal jaalattu koo dallaa wayyoo dhiisime jaalallee jechuudha jaalallee dhugaa waaqayyo jiraataati ijoollee oromoo biratti jaalallee afaan oromootiin dubbatamni ooftii eesirree na wajjin taphadhoo meetirree
Maala jaalala afaan Oromoodhaan baay'isee. Akkaataa itti jaallannu moo hin jaallanna? Marri Oromoon jaalataadha dhugaa rabbi. Ila Oromoon hammataadha jedhamti achi keessatti immoo ispeeshaal hammataadha baay'isee Oromoon jechuudha jaalala keessatti maqaa isaati gaafa hammatu sabsabbu godhee hammata. Kan waggaa tokko guyyaa tokko hammataama Oromoon kan waggaa tokko intalli ati irraa hammatte mucaan Oromoo hammate hanga waggaa tokko yaadatti ammannaa inni guyyaa jalqabaa hammate sana jechuudha. Kanaafuu haa hojjetamu. Iskuul laayiviin haa hojjetamu ni hojjennaa jechuudha. Kanaafuu sagantaa keenya paartii lammaffaadhaa walitti deebina. Aga sanatti nagaan turaa isiniin jenna galatoomaa.